Akkam jirtu daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya addaa har'aa kan xiyyeeffatu haala yeroo Oromiyaa irratti ta'a. Egaa haala yeroo Oromiyaa irratti immoo mari'achuudhaa fi keessummoota lamaan qabadhee kan dhiyaadhe. Isaanis Prof. Mohammad Hasan akkasumas Gazexeessaa Jaafar Aliiti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sa'aatii sin beellamne irratti sagantaa keenya eegaluu dadhabuu keenyaaf nuuf kalchaan jedha. Egaa sagantaa keenya har'aa yookiin marii keenya har'aatti darbuu dura Nuhoo Goobanaa isin waamte harmeen sirba jedhu sin affeerre sana booda gara marii keenyatti darbina. Turtiin keessan wajjin haa ta'u kan isin jedhu ani Dajanee Guutamaa. Teknishaana keenya har'aa Maadii Junaidii wajjin ta'uudhaan nu wajjin turaan jedha. Isin waamte Nuhoo Goobanaatiin ture sirba kana egaa iddoo adda addaatti kan jaalatamaadha fi waa hedduu kan nama yaadachiisu. Sirba mee gara biraatti otoo hin darbin sirba kana kan yaadataniif jaalatan keessaa tokko Profeesar Mohammad Hasan jidduutti argamu. Profeesar mee gara marii keenya har'aatti otoo hin darbin waa'ee sirba Nuhoo maal nutti? Well, heddu galatomi yaadannoo cimanatti fidde Nuhoon 1990 Atlantaa tana ture mana keenya ture achitti laaqana wajjin nyaanne misaa wajjin nyaanne jechuu kiyya laaqana wajjin nyaanne taa'ee qamahee mirqaanee achumatti walaloo baasee achumatti gitaaraan itti baasee sirbe Nuhoon nama
capacity ajaa'ibaa qabu, really capacity cimaa gifted. Hedduu surprise nu godhe achirratti guyyaa tokkotti da'aa boodagaa muuziqaa wajji wal qixxeessuu waan biraati. Achumatti walaloo baasee achumatti gitaaratti baasee sirbee waan hin irraanfatamne ammallee yogguun dhagahu haalli inni irra jiru yogguun yaadadhu waa meeqa nama yaadachiisa. Maal moo godhan gaa rabbiin mee wajjahaa jiraatu maan ja'a. Gaarii dhagaa Profeesar Sirbiinoo Goobanaa alaabaa Oromiyaa tokkummaa isin waamti harmeef hundi isaaniitu kan hin duune yeroo hundumaa kan dhaggeeffatamanii fi ergaa kan qabanii mee gara marii keenya har'aatti haa ceenu. Akkuma beekamu keessattuu gara baha Oromiyaa, kibba Oromiyaa, kaaba Oromiyaa kana waa'ee weerara daangaa kana yeroo dheeraadhaaf haasaa turre har'as haasa'uuf jirra. Akkuma beektan Booranaa, Gujii, Baalee, Harargee hanga Wallootti weerarri kun itti fufee jira. Tibba kana immoo keessattuu guyyaa as dhiyoo kanatti mayyuu mulluqqee irratti dhiibbaa guddaatu yookiin dhumaatii guddaadha kan dhaqqabe. Mee Profeesar irraa kaanu yeroo ammaa kana keessumattuu yeroo haalli abdii ilee aangorraa bu'e kanatti haalli gara daangaa jiru kun fooyya'ina agarsiise jechuu mee akkamitti hordofaa jirtu Profeesar? Obbo Dajaneetun gaafii bareeddu aan social media kana jalan deemu obbo Jaafar wajji jiraachuu kiyya hedduun gammadaa. Inni waamee ka ibsuu danda'a, experiences cima qaba. An odooniin gaafii ati na gaafatte kanan hin deebifne yoo naa hayyamte xiqqoo background information sii kennuu barbaada. Yommuu sanii gizeen kan hin jiraanne taate wantuma goona. Ayyee, deemuufa. Laal maaliif intana barbaade seeta? Wayyaaneen eega mootummaa qabatte yoggaa 27 dura eega qabatan booda ummanni isaan as strategic enemy maal jechuu kiyya ummanni kun heegere rakkoo nutti uumaa undermine nu godhuu danda'anii obstacle nutti ta'an jedhanii kan isaan number 1 itti fudhatan ummata Oromooti. Ummata Amaaraa ammoo ummata Amaaraatis akkasuma fudhatanii ta Oromoo immoo takka heddumina ummata keenyaa talamaddiiti qabeenya dachii teenyaa tanarraa takaate ummata keenya target godhatanii organization Oromoo takkalleen independent taate kan jiraanne godhanii wahalleehuu diiganii ummata keenya waa meeqa irraan gahan laal takka si himuuf kan manamuu beeku. Wayyaanee dura ummanni keenya ka biyyarraa baqatee ala jiru nama xiqqa ture. Har'aan tana miliyoonaa ol maal jechuu kiyya 90% ummanni biyyarraa baqatee ala jiru North America, Europe, Middle East, Australia, Africa keessa ka jiru cuftunuu zamana wayyaaneeti. Wayyaaneen ummata keenya kaan ni fixxee kaan biyyarraa baaftee kaan ni zaraftee karaa dandahaniin ummata keenya miidhaa duraa eegalanii hanqa ammallee itti jiran jechuu kiyya. Jijjiiramni maantana jidduu tana godhame ta abdii ilee achirraa kaasuun laal poolisiin isaan duraan deeman ammaas jala jiranii akka laalcha kiyyatti yoon mistake godhe Jaafar correct na godha lolli ummata keenya irra deemu kun dhaabbachuu hin danda'u akka laalcha kiyyatti. Maaliif intana ja'a booda deebisee ibsuu hin danda'a? Hayyee egaa boodatti deebitu yaada sana mee haala ammachutti deemaa jiru gaazexeessaa Jaafar Alii attamitti ilaaltu walumaa galatti akkuma kana dura dubbanne ati dhalataa naannoo sanaa duwwaa otoo hin taane gaazexeessadhaa naannoo sana sirriitti beekta. Haalli amma jiru maal fakkaata akka hubannoo keetitti? Haalli amma jiru akkuma Profeesar Jaan haalli badaan waan mijaa'uuf arkate duris siyaasaan naannoo sanii
jiruun naannoo sanii akka baddu taasifamee jira. Ammoo haalli daranuu akka badu roorroodhaaf lola kanaaf haalli mijawaan uumame naannoo san keessatti. Maaliif kana jaa amma akkuma waliin beeknu baroowwan 27 kana mootummaan wayyaanee tun akka huftu akka jiidu danda'u gaara seenee qawwee dhawee kan dadhabee harka wal qaxxaamuree magaalaa keessa laphee saraasaaf kennee hawaa barreessu barreessee ha dubbatu dubbatee ha iyyu iyyee warri ala kana jirus ancabbii keessa bullee waan danda'u godhaa ture mootummaan tun akka jiidu jechuu rakkoo teenya tana umurii gabaabsu. Ammoo waan takka sodaachaan ture haala baha Oromiyaa gullaalu haala Soomaaliyaa fi baha Oromiyaa kana wal qabatee jiru hoggaan laalu Booranaa fi Arsii bahaas qarqara baha kana dabalatee jechuudha. Yeroo Oromoon gurmaawee qophiin tahinitti osoo mootummaan wayyaanee kun umriin isaa dheeratee jechaa hawwuun ture gadi fageenyaan gulaalte. Nama mootummaa kana irra falamaa bahee ta'ee garaa kiyya keessatti san kajeelaatiin ture osoo mootummaan kun xiqqoo umriin isaa dheeratee. Maaliif gaafa mootummaan kun jigu waan bahan Oromoo mudataatiin beeka. Kuni maali? Fedhii mootummaa Soomaaliyaa jalqabarraa haatee jirtuutu beeka jira ajandaa Grees Soomaaliyaadha. Ajandaan kun akka volkaanoo yeroo isaa eeggatee mandiyuuti. Soomaaliyaan facaanaan dhaabbate malee waan dhaabbataatii miti. Kun ammoo bakkitti dura hojiirra oolu naannoo kana keessumattuu baha Harargee kanarraa jalqaba. Maaliif akka jirutti gamas seenee waan maxxanee naannoo Ogaadeen kanaa wajjin jiru. Kanaaf wayita Oromoon if qopheessee ifirraa ittisuudhaaf qophiin ta'initti yoo mootummaan badaan kun jige waan mootummaan kun rakkoo mootummaan kun nurraan gahu caalaa weerarri gama Somaaliyaadhaatiin dhufee nu miidhutu uummata keenya miidha. Akkuma beektu mootummaan illiitii Oromoo keessa deemee ajjeesaa abbaa qabeenyaa saamaa hanga dandeetti seera fakkeeffatee dhokatee akkasitti miidha. Warri hidhattoonni gama Soomaaliyaatiin dhufu kun ammoo manguddoo fi daa'imman osoo addan baafne dubartii fi dhiira osoo addan baafne jenoosaaydaroota ummata baarbaarizim ummata akkasii waan ta'eef hidhattoonni Soomaaliyaa kun yoo osoo Oromoon hin qophaa'in mootummaan kun jige balaa mootummaan kun waggaa 27tti nurraan ga'e guyyaa 27tti akka nurraan ga'e shalagu. Asxaasaniiti mallattoo saniiti. Ammallee Oromoon qophiidhaa miti. Akkuma Profeesar jee lolli kun dhaabbachuudhaaf hin taa'u. Haalli lola kan dhaabbachiisu uumamaa waan hin jirreef. Dhaabbachuuf hin taa'u. Anis qodeen ibsaa. Amma asxaan jirtu kun abdiilleen dhugaadhaa aangoorraa bu'ee jaame. Abdiillee miti bara kan uummata Oromoo duula labsaa ture. Abdiillee miti. Abdiilleen uummata Oromoo duula labsuus hin danda'u. Kana godhuufis dandeeyyiis hin qabu. Hin labsu jechuus ammoo hin danda'u. Inni meeshaadha. Meeshaa afaan Somaalee dubbattu kan jeneraalonni wayyaaneedhaaf tolfatan. Meeshaan akka pirogiraamni taate waan san hojjetti. Abdiilleen finish hanga siyyuunsa hojiinsa hangana. Abdiilleen nam tokko isa kaastus abdiillee hedduu qaban isaan. Waan kun ta'eef bu'uuraan yeroo rakkoon sun hin buqqa'in haalli kun dhaabbachuuf hin taa'u amma inumaa abdiilleen bu'u jechuun liyyu haayiliin Somaaleetu komaandii tokkollee jalaa baateet shiftaa taatee gaara seentee jirti. Kanaafuu ammaa dandamata qabna maaliif gara kibba gadiitti waan gad deemaa jiraniif bakka bobo'aan irraa bahu san waan san gufachiisuuf gara shilaabootti irra guddaan isaanii waan gamas sosso'anii jiraniif guluqii harkannee xiqqoo faffacaatuu bubuutuu jirtuutu kana godhe. Sila akkuma abdiilleen ka'etti daangaa isaanii cufuu irra ture mootummaan naannoo Oromiyaa eegmee guddaa godhuu irra ture. Abdiilleen kaasuun furmaata nuutaa jedhiiti. Abdiilleen gaafa jiru yeroo yaa'ilidhaaf Oromiyaa miidhuudhaaf. Kanaafuu haalli amma jiru waan gaafatte gaafatti kan dur caalaa badaadhaa fi sodaachisaa Oromiyaa. Gaariidha mee
Professor itti deebiin ibsaa rakkoon daangaa kuni ni kamtu jettan sinis gama keessanii. Egaa abdiilee achirraa kaasuudhaan namoota laalcha gaarii qabanii bakka buusuudhaan akkasumas immoo jeneraalota wayyaanee kaasuudhaan rakkina kana hiikuudhaaf yaaliin godhamaatu jira. Gara keessaniin immoo rakkinni kun akka salphaatti hiikamu jettu. Mee sana nu ibsaa. San maaliif hin je'ese ta wayyaaneen isaanii kaliyyuu poolis dhaabuu qofa kan hin tahin warri faayinaansi isaan godhu, warri tireen isaan godhu, warri meeshaa lolaa jajjabaa isaanii kennu. Eenyu ka isaaniif Toyota pick-up isaanii kennu. Eenyu ka heavy machine gun, artillery, yogguu sardaman helikopteraan kadhaqqabu. Maal jechuu kiyya liyyuu poolisiin biraanchii damee loltuu wayyaaneeti. Liyyuu poolisiin dura yaati warri isaan ajajulleen duuba warra agaaziiti. Agaaziitutti aana. Lola wayyaaneen ummata keenya irratti bante. Lolli kun laal kiiloomeetira 1,400 irra deemaa bara. Lafa eeriyaa hedduu takka kanin beeku yoonin si hime laal dura eesarraa eegalan seeta qumbii bakka qumbii ja'aniin qumbiin gaar mul'ataa keessa aniyya keessa jirti. Haati tiyya tana guddifte an haati tiyya tana dhalte xiqqootti an xiqqaa ta'ee duuteeti ta biraa na guddifte. Isiin qumbitti dhalatte. Dur gaafa anjoollee yogguun dhagahu qumbii eeriyaa qumbii san cufaahu 99% ummanni jiru ummata Oromooti. Warra waatii ifatu warra dachii qotatu dachiin warra waatii ifatuuf hedduu tolti. Eeriyaa sanii ar'aan tanatti bobbahanii Sumaaleen qabattee jirti jechuu. San qofa qumbii qofa kan hin sahin achi bira dabranii cinaasan obboleessi biyya akka gaariitti beekaa. Miidhagaa lolaa Gursum Mayyuu Mulluqqee Baabbilee kun cuftinuu Harargee keessatti karaa istii jechuu kiyya achi bira dabre Bordoddee West Harargee keessa mi'eessoo biyyumaa Oromoon keessa jirtu biyya Sumaaleen namni tokko yoo namni lama namni 10 keessa jiru naggaadeen keessa jirtu biyya teenya ja'anii laal dubbiin reefu Jaafar jee hedduu dhuga zamana Ziyaad Baree ideologiin Sumaalee walitti qabde ideologii Greater Somalia tajettu. Ideologiin tun dura kaase warra British kaase 1943 saniitu guddatee yogguu Sumaaleen bilisummaa baatu 1960 alaabaa isaanirratti mul'attee seera isaanirratti mul'attee Sumaaleen qabeenya isaanii cufaahu tana realize goona jedhanii tanarratti dhaaban. Ideyaan Greater Somalia sun yogguu militariin Sumaalee 1978 itti mo'amtu Sumaaleenis yogguu diigamtu wajji kufte ammammoo wayyaaneen amata afran shanan kana isaantu revive godhe akka laalcha kiyyatti wayyaaneetu revive godhe ummata Somaalee regional state country godhan kana ummata keenya dadhabsiisuuf dachii Oromoo xiqqeessuuf karaa dandahaniin ummata keenya xiqqeessuuf akka Somaaleen abjuu dur mataa isaanii keessa jirtu tana fiinxarra baasan kanaan propagandaan guutaniiti dachii qabadhaa ni dandeessan isin gargaarraa wallee provide isin goona jedhanii maapillee tolchanii erganii bara obboleessa kiyya dachii isaan qabatan. Tanaa jecha karaa Harargee, karaa Baalee, karaa Booranaa cufattu lola yoo mootummaa taate malee kiiloomeetira 1,400 irratti goreellalleen lola guddaa oofuu hin dandeessu. Mootummaa wayyaaneeti ta'ooftu. Gabaabdutti maalin jechuu barbaade seeta laal wayyaaneen karaa dandeessuun keessaa'u yogguu Oromoo protestiin eegalamtu sandiiguuf ummanni keenya caccabanii miila isaanii jala galanii akka bitamaniif godhuuf waan hin godhin hin qaban. Wanni isaan dura dhaabbate ummata keenyaatu dammaqe. Akka nu cuftunuu beenutti ummata dammaqe bituun hin dandahamtu. Ajjeesuu ni dandeessaa immoo bituu hin dandeessu.
ummani tokko sodaa eega dhiise booda waa takka illee godhuu hin dandeessu beeyta. Dammaqinsi ummata keenyaa sodaa ni dhiisise. Eega sodaa dhiisan booda nama ni jeefta malee ka du'ees siin ajajamu ka jiru siin ajajamu jechuu kiyya. Gabaabdutti wayyaaneen karaa politikaatiin ummanni keenyallee moohan wanni isaan eegalan ammallee itti fufti. Hanqa liyyuu poolisiin jirtu tun disarmid taatu hanqa warri isaan komaandi godhu seeratti dhiyaatanitti san qofaa mitii bara eeriyaa jiru cufattu diina ummata keenyaaf heddummeessuuf maali karaa isaatiin karaa afaariin karaa regional state of Amara karaa asoosaatiin bakkuman godhee wahii qabanii tullaal waan dirree jiraati planned waan tahee isaan karaa cufaan diinatti heddummeessine ummanni kun akka ifii wal nyaatan ollaa isaaniitiin wajji wal nyaatan goona jedhanii irra ka'anii hanqa ammallee akka laalcha kiyyetti wayyaaneen politikatti yoo moohamtellee militarii isaantu kontrool godha generaalota isaanii koloneelota isaanii meejar isaanii warri komaandi godhu san qofa kan hin ta'in security apparatus isaanii nama 100,000 ol qaba jedhanii kun ganaa hin buqqaane tun ummata keenya rakkoo cimaa uumuu dandeessi jechuu kiyya. Gabaabdutti hanqa wayyaaneen militariin isii laaffattee yoo dadhabdee keessaahuu security'n ta Oromiyaa keessa jirtu ta rakkoo gamaa gamanarraa uumtu tun diigamtutti lolli kun akka laalcha kiyyatti ni dhaabbatanatti hin fakkaatu. Ta duraati warra ummata keenyarra bobba'u kana isaani meeshaa cufaa'u provide isaanii ka godhu maallaqallee ka hiruuf isaan laal odoommaan tan damooza kafaluu liyyuu poolisii ji'a takka dhaabani liyyuu poolis maal taate warruma akka reefu Joohar je'etti warruma zarafaa bobbahu akkasuma ta'anii bar wayyaaneen odoo mootummaan amma jirtu tun yoo damooza kafaluuf dhaaban yoggu takkatti isaan laafachuu danda'an jechuu barbaadeeti. Gaariidha mee kan warratti Jaafar atis kan jette rakkoon kun bu'uuraan yoo hiikkate malee waleenyuun daangaa irratti jiru kun rakkoon daangaa irratti jiru kun hin dhaabbatu kan jedhu kan dubbatte bu'uuraan rakkoo kana hiikamu malee kan jedhudha. Maalinni rakkoo kana rakkoo bu'uuraan hiikuu jechuun kee maalinni akkamitti hiikkata rakkoon kun? Gabaabatti maalin jechuu barbaade bakka sadiitti qoodni alaallu kan akka sadiitti qoodee ilaala bu'uura rakkoo kanaa jechuu. Bu'uura rakkoo kanaa tokkoffaan akka Profeesara Jaaniitti shira wayyaaneeti. Shirri wayyaanee kun akkamiin ibsama? Wayyaaneen jalqabuma gaafa biyya teenya to'atti irraa jalqabdee fanjii awwaalaati kan deemtu. Fanjii siyaasaa kan yeroo eeggattee mandiitu. Fanjii kana bifa hedduudhaan awwaalti. Fakkeenyaaf gara baha Oromiyaa kanatti yoo ilaalte daangaa hoggaa daangeessitu fanjii awwaalaa deemti. Laalimee magaalaan Soomaaliyaan gaafa dargiitis ni jirti. Raas Gazmoo maal jedhaniini otonomii Ugaadeen ni jirti. Magaalaan isaanii guddittiin godee ture. Godeen isaaniifis seentara warra kibba bahaa jiru kan gara Mooyyaalee jiruufis kan gara bahaatti jiru gama feerfeeretti gama hundaafuu isaaniif waltajjiira turte bakka waabeenis qaxxaamuru magaalaa guddachuu dandeessu. Achi turte magaalaan guddoon isaanii. Jijjiga kaartaa yeroo ce'umsaa gaafa mootummaa ce'umsaa baheerratti qaama mootummaa naannoo Oromiyaadhaati. Jijjigaas Diree Dhawaatis. Kana googul godhuu dandeenya amma. Maal godhan nama lubbuudhaan jiru pirezidantiin naannoo sanii Oromiyaa gaafasiitiis yeroodhaaf akkuma yeroodhaaf mootummaan kun bakka taa'u waan hin qabneef yeroodhaaf hanga godee misoomtu yeroodhaaf mee jedhanii akka walii galtee naannoo lamaan gidduutti mallattoo itti godhaniiti jijjiga haaya mootummaa kana. Kuni maali? Waan yeroo eeggatee fanjii yeroo eeggatee dhoohu jechuudha. Mootummaa san magaalaa san keessa kaa'u qofaa miti. Naannoo isaa dimogiraafii illee jijjiiran. Warra Oromoo kan qubatee jiru hanga naannoo cinaa sanitti
ni buqqaasan maqaa investimentii maqaa gosa waan adda addaatiin buqqaasaniit naannoo san akka Oromoon falmuu hin dandeenye godhan. San bira ol kutanitti bara hanga boombaasitti referendamiidhaan murtaa'e kan naannoo Somaaleetti jechaa jirani. Boombaas naannoo Somaaleetti murteessaniiti boombaas bira gad dabartee qoree immoo Oromoodhaaf murteessan. Akkatti jarri lamaan kun wal seenee isaan jidduutti fanjiin hin dhaabbanne akka awwaalamu. Tokko kan. Tan qofaa immoo magaalaa Hararii sodaalte uummanni Hararii bulchuudhaaf mirga qaba ittiin amanaanis. Jogola isaanii bira dabranii magaalaa bira dabranii araddaa 17 waradaa hundaneedhaaf fuudhanii uummanni Oromoodhaa Harariidhaaf tumsee akka uummanni Amaaraa ka magaalaa san keessa jiru isaan hin injifanne goona. Maqaajuun fidanii Oromoo fuudhanii kananiif uummata namaa kennamu akka meeshaatti waradaan sun uummata namaaf kenname ni kennan Oromoo fuudhanii kennan akka meeshaatti. Kunis fanjiidha. Kennamee nafuu fanjiidha immoo. Akka Oromoon mantee Hararii fixee jenosaayid hojjetee addunyaan funyaan qubatu faa godhuudhaaf waan qophaa'e jechuudha. Oromoon nama hamaa akkanaati jecha gaqqabaa dho'isaa gorsaa turre. Kajijjigaatti fanjii akkasiiti. Fanjiin akkasii kun hanga Moyyaalee deema akkasumatti kiiloomeetira 1,100 Prof. Jaansan. Referendam gaggeeffameeti. Referendam shiraan gaggeeffasanillee akka hojiirra oolle godhee dhorkan ammaas. Maaliif gaafiin kun akkan ajjeefame? Tokko shira fayyaanee ogguun juhana. Kara biraatiin shira kanarratti bu'uuramanii maal godhan? Lola xixiqqaadhaatu qunnamaa ture. Akkuma dur aadaa fi itti walolanii fi aaramanitti fixachuu haa danda'an dheedarratti bishaanirratti daangaa adda addaatiin waluma lola. Gaafa yaadi kan ammoo walolli akkasii kan durarra hammaatee harka siyaasaa kan qabu deemaa ture. Hoggaa lolli kun amma fakkeenyaaf bordotti yoo lolli deeme Oromoo naannoo bordoddee yoo tanga be'eessuutu qawweerraa hiikan. Somaalota gama daangaa ifiitiin naannoo san jiru immoo ni hidhachiisan. Yoo lolli cinaaksanitti deeme Oromoo jaarsoo qawweerraa hiikan. Girii fi gosa Somaalota naannoo san jirtu immoo ni hidhachiisan. Yoo naannoo karaa Mayyuu fi karaa Huusee fi kanatti lolli ka'e Oromoo anniyyaa qawweerraa hiikan. Ugaadeen duuba saniin jiru immoo ni hidhachiisan. Akkana godhamaa ture. Oromoo disarma godhaa isaan armin godhaati deemamaa ture. Haala kanaaf qopheessaa turan jechuudha. Haala hundi qopheessan gaafa tarii namaa aangoo dhabne fanjiin itti fayyadamu keessaa takka guddoon tana jedhanii waan qabataniif Oromoo laafisaa mormitoota isaanii dhabamsiisaa irraa hiikaa ajjeesaa godaansisaa illiit isaanii gataa hamilee keessa caccabsaa qopheessaa turan jechuudha. Yeroodhaan yeroo isaanii eeggatan. Tokko kana kara biraatiin ajandaan manaamni Giree Somaaliyaa sun ni jira. Anis kaasee Profeesaris kaasee. Ajandaan sun gaafa Somaaliyaan Biriitishii fi Xaaliyaan jalaa biyya lama jala turanii isaan lachuu dura hargee Somaalilaandiitu walaba ta'ee tura 1960 kana fakkaata. Moqaadishoon osoo hin turin Xaaliyaan jalaa baate isaan lamaan waliigalchuudhaaf akka biyya takkaa ijaaramuudhaaf ajandaa ka'e. Waliigal Ugaadenis Itoophiyaa jala deeffannee Keeniyaa jala tajirtu Jibuuti deebisnee Gireet Somaaliyaa uumna jedhanii isaan lamaan tokko godhuudhaaf kan ka'e. Dhuguma isaan lamaan tokko godhee jira. Ugaadeen irrattis duulamee jira. Amala wal fakkaatu tokko qaban uummanni keenya baddaa jiru kan Habashaa keenya kun Highlanders baddaa keenya kunis Itoophiyaan tokko godhu jetteen ajandaa biraa hunda dhiisee walii gala. Wanni Minilik gargaare kana bara. Zaman masaafinta kanaan tooftaa kanaan fayyadame. Dur Gojjam Gondar Kuwwal Duula Tigraay Duula Minilik ammoo ittiin duulle akkasitti ajandaa lafa kanaan lafa Oromoon boojajee waan dhiiseef isaa tumsu malee ittiin duulle. Ilma ammiyyee jedhanii hiriiranii. Somaalees amala akkasii qaban. Ajandaa Giree Somaaliyaa yoo kaafte halkanuma edanaa Somaaliyaa walii galchuu dandeessa. Kanaaf fayyadamaniiti kanaaf gaa viktimii kataa ture uummata Oromooti Oromoo keessas hambaa kana. Ajandaa kana wayyaaneen fuuteetti amma akka fanjii guddootti itti dabalattee qabdee yeroo kanaan eeggattee jechuudha. Mallattoon kanaa maali? Hoggaa lolli abdiilleedhaa bara dabre Oromoorran labsamu naannoo hundaan hanga Bosaasootti Oromoon ajjeefama. Hanga Moqaadishootti Hargeysa keessatti ajjeefama. Amma eeguma dhiyootan abdiillee angorraa buusuudhaaf jijjiirreessa shoorkaan kaate Bosaasoon nam meeqaa ajjeefame? Garawweetti nam meeqaa ajjeefame?
Hargeessatti illee ajjeefame irra wayyaadha malee Jibuutiin namni qaaraa jirti. Kun hundinuu walitti hidhansa akka qabu garsiisa. Kanaaf mootummaan kun osoo Oromoon hin qophaa'in akka nurratti hin jiine jee hajeela gaaf. Mootummaa ifiitti qabsoo yookaan hajeeluu hanga nu mudachiisutti rakkoon gama kanaan nu mudatu bal'aa waan ta'eef jechuudha. Rakkoon biraa laafinsa mooraa Oromooti. Mooraa Oromoo boonjuu dura mootummaa Oromiyaadhaati. Mootummaan Oromiyaa kan amma dura ifiifuu akkuma abdiilleetti meeshaa afaan Oromoo dubbattu kan TPLF ibsuu dandeenya. Kan ammaa immoo akkasii miti. Haqa namaatti dho'isuun hin barbaachisu. Tootaalii mootummaan amma jirtan Tiim Lammaa Jamtuun saniin adda sabboontota. Ammallee immoo hanqina qaban. Hanqinni isaan qaban kan amma jiru kana keessa kun tokko. Amma abdiilleen gaafachiisu osoo liyyu haayiliin osoo haala dhuunfatamitti garam faca'uu akka danda'an hogguchii faca'a yoo shiftoomanillee gammoojjii seenan eenyutti akka duuluu deeman daangaa isaanii cufuurratu. Akka duritti illee lallaafoodha akka hin jenne nama tokkotti illee sababa gochuu hin danda'an. Wayyaan nu dhorkees jechuu hin danda'an. Isaan alaqaa wayyaaneeti. Kanaafuu mootummaan federaalaa isaan harka jirti, mootummaan Oromiyaa isaan harka jirti. Osoo rakkoon kana godhuu isaan dhorkutullee jiraatte sababa hin qaban namni amanuus hin jiru. Kanaaf gammoojjiin tun hidhachiisuu irra ture. Rasaasa gahaa kan nuuf irra ture. Milishaa Oromoos naannoo sana hiriirsuu irra ture. Barbaachisaa taanaan waraana federaalaattis bakka dhufanii qotee bulaan beeka asiin dhufachiin nu seenaa kaayuu irra ture. Barbaachisaa taanaan heelikooptariin nama moobaayil qaba. Namtii reediyoo bal'isanii alarming system diriirsanii fi bakka kanaan nu dhufan nuti heelikooptarallee dhaqee komaandoos buusee fi nagaa uummata kanaa eegu Oromummaa osoo hin ta'in dirqama mootummaa kan isaan irra jiru. Kanaaf hanqina mootummaati. Kana itti gaafata kana fudhachuu qabu mootummaan amma jiru. Mootummaa qofaa miti. Mormitoonnis amma gaafa Booranaatti Oromoon Somaaleen uummata keenya kan Booranaa Moyyaalee keessatti namu iyyee mormitoonni immoo sagalee isaanii laaftu takka dhageenya. Hanga barbaachisutti ni iyyine. Warra alaarraa afaaraa hunda dhageenya amma tamayyuu mul'uqeetuun san caalaa hamtu. Sagalee takkan dhageessifne hangammaatti maaliif kayyattuun uummata Oromoo Oromoo qofa abbootiin gadaa hin dubbanne abbaan gadaa Harargeetu sagalee isaan dhageenye bayyana sanbatu Oromoo falkanii guyyaa booyaa jiru hin dubbanne maaliif gaafii tan uummanni Oromoo adeemsu uummanni Oromoo kan injifannoo ammaa tanaan isaan ga'e rakkoo maastar Fulani kanaannoo takkatti uumame gaafii hunda keenyaaf bakka waan ta'eef. Akka nama tokkotti hiriiree waa wajjin fincilee kantu injifannoo kanaan isaan ga'e. Ammoo hoggaa Finfinneen tuqamtu qofaa miti kan ta'uu qaban. Hoggaa inni jedhu qabeessa hoggaa jaarson tuqamtu hoggaa boron tuqames ta'uu qaban. Amma haati dhagaa darbaachuu kiyyaa miti. Sagalee isaanii dhageessuu qaban nu laalataa. Anni yachiitu anis konkiyyaa rasaasun akkana rabbatti lakkaawaa jechuu qaba wallaggaas jimmaas walloos. Yoo kun hin ta'in balaan kun Harargeef malee boru isaaniif. Bar uummanni kun dallaya Oromiyaati daangaa jedhanii bakka. Daangaa Oromiyaa jennee har'aan tana walli tana dallayni isaanii. Isaan akka muka dallaya kan qarqara dhaabameetti itti kufaa itti du'aa dhiigamiitti lafiitti ruuyiitti Oromiyaa tiisaa jira. Namni dallayni isaa kufaa jiru akkamitti diriirfatee mana keessa rafa. Finfinnee caalaa kan dhimmamuu qabu rakkachuu qabu Oromoon dallay isaa keessaa qabu. Jaarsoo baadiyyaa tokko, Arsii tokko, Gujii tokko, Booranaa akkasitti gara Wallaggaatti kan daangaarra jiru kan Wallo daangaa isaati. Waardiyaa Oromoo kan daangaarra dhaabbate malee jiruu isaanii olaaltanii gaddi tajaajila. Iyyummaan jiraata. Yoo wanni tokko fi caamsaan tokko yoo bara ajaaromni roobin loonsaa hidhuma. Loonsaa malee waan qabu warra kopheen qabne miskiina hiyyeessa biyyee fakkaatee jira. Ammoo Oromoof dallaya ta'e. Dallayummaa qofaan siyaasa Oromoo tana goonu tana jaarraa abbaa gadaa bishaan itti qicaa karaa agarsiisa. Galaasaa dilboo gaangeetti ani fi deemaanii as kulichi irraa dho'isaa. Kan qabsoota uumee asiin ga'e uummata kana
galanni isaallee barreeffamuu qaba, himamuu qaba. Ammoo akka dallee fi abbaan kunuunfatutti Oromoon jara akkasuma qaba. Anni akkami bule, jaarson akkami bule jechuu qaba Oromoon fidee jiru ganamaa galgala. Waan barbaachisu godhuu qaba. Kanaaf amman dubbanne Oromoon bakka takkaa kun natti dhaga'ama akka gaafiitti uummata Oromoodhaaf dabarsuu barbaada. Qeerroo Oromootis kana waliin dabarsee at least tokko jechuudha. Qaamsa mootummaaf dabarsuu ammaan kanaaf ijji guddaan barbaachisee mootummaa nama caqasuu jira jennee yaadna. Wanni namni maqaan qoonni biratti barree Fashan dura Minneapolis Minnesotaatti Prime Ministeriin Oromiyaa Itoophiyaa gaafa jedhanetti uummanni Oromoo warra Harargee gaafate gaafate. Nuti bara isin keessaa nama hin qabnu jedhanii dhibee uummanni Harargee waan itti dhagame numa gaafate. Aadaa akkasii gaarii. Prime Ministerichi akkamii jettanii bar lammaanis Harargee lammaanis tokko yookaan wal qoodne ni bannaa. Bifisanii nu laalaa je sirri deebisaasaa sirri akkasuma laalamuu qabu. Ammoo gaafiin jaraati sirri osoo qondaalota keessa namni bakka san beeku namni naannoo kana beeku balaa asiin dhufuu jirtan beeku akka biyyaa Prof isaan keessa jiraate osoo isaan hin dubbatin jalillee dubbatan. Awaan jira bakka kanaan. Arra naa galte wanni qotee bulaan nama qotee bulaa isa gaafate. Waan namichi sun gaafate gaafa isaanis naan galle arra naa galte. Kanaaf wal qixxeeffana jedhanii jiranii haa wal qixxeeffate. Nama naannoo hundaa keessaa qabaatu rakkoo naannoo hundaa akka isaan liidarshiipii isaanii guutuu godhaa. Malee kun gantummaa waan akkasii. Kan garumaan jagaa yoo gaafa biraa jiraachuu. Gara dhumaa irratti sagaleen mee pointii gabaabduu lama waan amma inni jedhe kana irratti da'uu. Profeesar Ridaa amanatti Jaafar Ali immoo sagaleen isaa gara dhumaa irratti ciccitee ishee akka amanatti nuus sirreeffatee qophaa'uun gaafadha. Profeesar itti fufaa. Laal yaada lama tokko kamoyyaaleeti san dura immoo yaada Greater Somaaliyaa juukaan. Laal Greater Somaaliyaa namni hedduun wahuma Ogaaden irratti rarra'utti fakkaatti. Greater Somaaliyaa jechuun Awaash irraa haasanii Awaash bakka Awaash jiru ni beeytaniimi Awaash irraa haasanii Ogaadanii wajji cuftinuu Somaaliyaatti hidhamte. San qofaa miti Arsi, Baale, Sidaamo laal November 1977 gaafa lolli Sumaalee fi Itoophiyaa jidduu deemaa ture Londonitti African Studies Center walgahii takkaatu ture. Ambaasaadara Itoophiyaatii fi ambaasaadara Sumaaleeti yeroo san Sumaaleetu xiqqoo harka jabaa irra qaba. African Studies Centeritti walgahanii lallabanii iyyanii oowwanii wanta ja'an. An yogguusaniin London dhufe barnootaaf achi dhufe achiin jira ibidde tokko na keessaa bilbila yogguu isaan fixatan harka baaseetiin lafti jarri kun irra wal lolan keessaa'uu Highland Harar Baalee Arsii Sidaamoo uummata Oromoo keessa jira. Ambaasaadarichi Sumaalee maaliin gaafadhe seeta akka gaariitti na dhagaye. Uummanni Oromoo talafa kana keessa jiran Sumaalee cufa caalanii maal godhuu yaaddanii akkam gootan jennaanin uummanni kun warra afaan isaanii irraanfate dhagaye gurraan warra afaan isaanii irraanfate amma Sumaalaayiz goonanaan jedhe afaan Ingiliziin deebisaa akkamitti Sumaalaayiz gootan kiraash proogiraama kenninaafi ji'a sadiitti afaan Sumaalee barsiifne ummata dila kana ummata Booranaa keessa jiru ka Arsii keessa jiru Baalee keessa jiru ka Harar keessa jiru Oromoo heddumminaan Sumaalee caaltu ji'a sadii keessatti Sumaalee goonaa. Laal ilmi namaa kun yogguu humna qabu stupid ta'a yogguu humna qabu arrogant ta'a isaanilleen akkasi yaaduu turan yaanni isaanii sun hin taane ar'aan tana yaanni Greater Somaaliyaa ja'anii ummata Sumaaleetiin sossoban ummata keenyaan dadhabsiisuuf waan godhan tun akkuma Joohar likkitti jeetti bombii wayyaanee lafa keessa kan ummata keenyaan diigan kan ummata keenyaan dadhabsiisan
talamaddiiti moyyaalee laal 1991 tun waan haqarratti rarra'aatii beek 1991 moyyaaleen ummanni Sumaalee kachi jiru 15% illee hin gahan minimum maximum yoo taate 15% ar'aan tana harka dhibbarraa 50 ol magaalaa moyyaalee keessa isaani yeroo gabaabaa kana keessatti demograafiin eriyaa sanii jijjiiramee san qofa kan hin ta'in Booranaa keessatti bakka hedduu warri Sumaalee kaloontiifatu qawwee harkaa qabanii qubatanii ummata keenya buqqaasanii jiran tana namni mata qabachuu akka gaariin nu barbaachisa laal kar tokkoon demograafii biyyaa jijjiiraa ta magaalaa jijjiiraa lafa nuti keessa dhalannee keessa guddanne arra biyya Sumaaleeti jedhanii ummata keenya akkuma Jaafar reefu ka gaariitti jedhetti totally disarme godhanii bara Harargee keessatti bakka bakkatti mancallee qabatanii deemuun hin danda'amtu beeyta magaalaa yogguu dhaqan mancalleen hin deeman totally disarmed kana diiguuf kana waan wayyaaneen nurratti bobbaafte kana akka gaariitti baruu nama barbaachisa jedheeti waan inni jajjabeessumaaf itti ida'e gaafii biraa yoo qabaataniin deebisa. Ayyee Profeesar xinnoo screen irraa achi gara duubatti jedha mataa keessatti dhufee jedhani galatooma mee Profeesar kanaan wal qabatee yeroo baay'ee nuyi warruma gaazexeessitootas haa ta'u aktivistootanii warri naannoo bahaa kun Oromiyaa bahaa jiranii wanti jedhan tokko jira. Nuti yeroo baay'ee uummata keenya hedduu naannoo Somaaliirraa buqqaanii warra akkasitti buqqaanii achi buqqaanii Oromiyaa keessa qubatanii waan akkasii jennu. Lakki akkasiin jedhina Oromooni iddoo biraatii buqqa'ee jedhinaa kan jedhutu yeroo baay'ee jedha ka'a tarii Jaafaris waan akkasii waan jedhu natti fakkaata. Mee maaliif nama naannoo sanatti dhalattanii akka nama seenaas qoratu maaliif wanta akkasii jedhama gara keessanii namuma kaaniif hubannoo akka ta'u. Meeqa gaariin naa galchi naaf hin galle beektaa? Ayyee Jaafar nu gargaaruu danda'a kanarratti namoota amma naannoo Somaaliirraa buqqaanii jennee dubbanna yeroo baay'ee Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqaanii Harargee keessa qubatanii iddoo akkasii gargaarsa barbaachisaa kan jedhutu jira. Lakki Oromoon naannoo biraarraa buqqa'e hin jiru qe'eedhuma isaarraa buqqa'e malee akkana hin jedhinaa kan nuun jedhantu jiru. Mee kana nuu ibsitu maaliif laata? Ka biyya Sumaaleerraa buqqaasan Sumaalee original state jechuu keessaa ka Sumaalee laandirraa ka Jabuutirraa torbaanuma dabre kana keessatti kan buqqaasan ummanni keenya biyya amata 50 keessa ta'an Jabuuti gaafaan anjoollee nama wajji first grade barre saahiba kiyya ka achirraa deemee Jabuutii qubate ka amata 50 Jabuutii keessa taa'eetu arra achirraa buqqaasan. Achirraa buqqaasanii wanta godhan jechuu kiyya ummata keenya karaa cufaan loluma eegalame sanii jira laal ummanni keenya ka biyya teenya alarraa buqqa'e achirraa buqqaasanii kan lubbuun biyya gale kaan daangarraa bara nama miliyoona tokkoo fi yoo xiqqaate 700,000 ka buqqa'e ummatuma kanaahuu qubachiisuuf Hararirraa eegalee hanqa Booranatti ummatuma kanaahuu qubachiisuuf yoggaa dheeraa biliyoona meeqa barbaachisa maallaqa biitti sunillee hin qabaanne tun maal godhu ummata keenya karaa danda'aniin dadhabsiisanii abdii murachiisanii akka abdii muratanii akka harka kennanii wayyaane akka bitaman kan yaadanii godhan jechuu kiyya. Gabaabdutti gaa ummanni buqqa'e kun wayyaane ka buqqaase meeshaa ka ta'e liyyuu poolis agaaziin wattaadara official ka TPLF-iti isaantu buqqaase ummanni kun gargaaramuu qabaa ar'aan tana miidhaan isaanirra cimtuun jiraattus beeyta hanqa wayyaanee mootummaa tana akka feetetti ashkarakatutti ummanni keenya ka eriyaa biraa jiruus rakkoon akkasii itti dhalachuu dandeessi. Tanaa jecha akkuma reefu Jaafar akka gaariitti jedhe ummanni keenya sagalee takkaan lafaa ka'ee rakkoon tun akka gabaabbattu
dhuminsi ummata keenyaa ka galgalaa ganama jirutuun akka dhaabbattu lafaa ka'anii sagalee takkaan lakkiituun dhaabbachuu qabdi jedhanii godhuun dirqama natti fakkaata akka laalcha kiyyatti. Gaariidhamee Jaafar egaa abdiilee aangorraa ka'ee amma immoo paartiin biyya bulchuu kan naannoo Somaalee jechaadha. Nama biraa filateera akka hoogganaa isaatti namni kun immoo nama dubbataa mootummaa kan Dr. Abiy Ahmadiin durfamuuf dubbataadha. Yeroo baay'ee nama Dr. Abiy wajjin mul'atudha. Kanaaf inni iddoo sana qabachuun tarii rakkina amma naannoo sanatti daangaa irrattis haa ta'u naannoo sana hundumaatti mul'atu kanaaf amma tokko rakkina sana hin hiikaa kan jedhamutu jira. Gara biraatiin egaa ammallee waraanni fi tikni wayyaanee harkaa amma jirutti nagaan hin bu'uu kan jedhu Profeesaris kaasanii atis waan akkasii hin kaafne garuu abdiilee achii kaasuun kan akka Geetaachoo Asaffaa achii kaasuun jeneraalota achii kaasutu mul'ata. Keessa immoo achuma waan dhaabbatanii hin fakkaatu. Sirumaa warri mootummaa yeroo dubbatanii wayyaanee kana sintuu baay'ee warra ala teessaniitu baay'ee guddaa gootanii humna hamaa fakkeessitu malee wayyaaniin dadhabaate jirti kanaaf naannoo sanatti nagaan hin bu'aa kan jedhutu jira. Ati maal jetta sabatti? Gaarii naagali gaafiin keeti dura gaafii Profeesar Ibdeessanitti qorra dabalachuu barbaada. Uummata Oromoo kan naannoo Somaalee keessaa buqqa'ee hinjiinaa nuun jechaa jiranii akkamiin ilaaltan kajuu sirriidha. Uummanni kun bifa lamaan buqqa'e. Uummanni Oromoo kan waggaa dabre kana buqqa'e miliyoon tokko ol ta'u kun bifa lamaan buqqa'e. Tokko kan dhugumaan naannoo Somaalee Regional State keessaa buqqa'e Jijjigaa, Qabridaar, karaa Sheekana naannoo Somaalee jedhamee beekamu kana keessaa ka buqqa'eetu jira. Kun 200,300 hin ga'u. Kun irra guddaan isaanis karaa walakkaa biyyaa dhufan karaa Shashamannee, karaa Adaamaa, karaa naannoo Finfinnee kana qubsisaa jira mootummaanis carraa duraa kenneefi. Kun warragaa naannoo Oromiyaan ala naannoo Somaalee keessaa Oromummaa isaaniitiin buqqa'ee baqataa ta'e jechuudha. Kan lamadaatiif lakkoofsi guddaan miliyoona tokko gayu minimum 1,700 ga'u kun ammoo qe'ee isaarraa buqqa'ee naannoo Oromiyaa keessatti araddaasaa weeraramtee Somaaleen fudhatamteeti gandasaa mannisaa gubameeti Oromiyaa keessatti booda baqachuudhaaf dirqama. Kanaaf warra akkas siniinjisu sirri jedhanii ummata Oromoo kan weeraramee qe'ee isaarraa buqqa'e ja'ameet ibsamuu qaba malee kan Somaaliyaarraa buqqa'e sun lakkoo isaa waa xiqqo. Bifa saniin sirraa qaba sirriidha gaafiin jaraatis illee akkasitti wal xeeffadha. Tan biraa gaafiin itti aanu kan obbo Ahmad Shidee amma Chairmaanii Isoodeppaa ta'anii jiranii bifuma kanaan namni kun nama Prime Minister Dr. Abiy Ahmeditti dhiyaatu harka mirgaati. Kanaaf rakkoon kun gamanaan paartii isaa amansiisee furmaan dhufaa hajuu ani yaadu akkasitti. Maaliif hin yaadne rakkoon tun rakkoo nama tokko uumee miti. Rakkoon tun caasaa qabdi. Rakkoon tun tan Somaaleen uumteetii miti. Rakkoon tun tan jeneraaloota wayyaanee tan TPLF. Akkasitti hiddisii dheeraadha. Dhugaadhaa akkuma abdiilleen shoora guddaa taphatetti namni bakka isaa bu'us faallaa sanii shoora nagaa taphata. Ahmad Shidee personaalii waliin beeknu akkaan dhaga'utti akka nama tokkotti nama gaariidha. Mucaa barataadha. Dhuga mootummaa kana wajjin hojjechaa jira. Ammoo humna akka abdiilleen qabaachaa tosan qabaachuu hin danda'u Somaalee keessatti maaliif dhugaadeen miti. Maajoritiin Somaalee Itoophiyaadhaa dhugaadeen. Somaaleen ammoo warra guyyaa qofa hin ta'in halkanillee manaamaan gosumaan yaadu. Waan kana ta'eef inni uummata kana mootummaaf amanamaa ta'uu danda'a. Uummata biratti deeggarsa akkasii hangam fedha nama gaarii ta'u fudhatamaan qabu. Isaan biratti. Kanaaf rakkoon isaa tokko kana. Gada biraatiin caasaa mana isaatii miti caasaa biraa keessa seenuudhaa ta'a. Yoo pirezidaantii ta'e kan gara Jijjigaa deemu ta'e jechuudha.
kanaaf an lubbuu isaatii ni sodaadha akkuma Dr. Abdul Majid Hussein Finfinnee mana poostaa duratti ajjeesuudhaaf tiruu kaasanitti isaafis hin oolamtu jeeti irraa sodaadhaa lubbuma isaatiifuu haala kana jijjiiruu dhiisi. Kanaa miti hatti jijjiiru maalli furmaata gara biraa barbaada kuni. Gara sanitti osoo hin deemne waa'ee mootummaa kanaas kaaftee jirta. Mootummaan kun itti gaafatama dachaati qaba. Keessuma Oromoo laachee itti gaafatama dachaa lamaa dachaa sadii qaba. Akka mootummaa biyya saniitti dirqama nagaa uummata isaa eeguudhaati qaba. Hojii mootummaa kan dura nagaa uummata isaa eegu kana qaba. Kan lamadaa immoo mootummaan kun wanni lolli kun labsamuuf warri tiim lammaa jedhamu kun gara paawaraatti dhufnaan isaan kana tasgabbii dhoorkuudhaaf wayyaaneen abdiillee faa kaafte. Wallaggaan lola kaaftii, kibba keessaa lola kaaftii, bakka guddaatti fincila kaastii, guddaan ammoo fanjii yeroo eeggatee manduu kan abdiillee kan naannoo Somaalee kana. Fanjiin kun oggumandee viktimii eenyu qotee bulaa fi dheedduu Harargee, Baalee, Booranaati. Keessumattuu warra Harargee kana. Gatii maali kan kafalaa jiran? Akka Oromoo ajjeesuudhaan yookaan mootummaa Dr. Abiy laafisuudhaaf ta'e Jimmaas bar Oromoodha, Wallaggaas Oromoodha, Tuulamaas Oromoodha. Kun daangaarra waan jiru katti dhiyaatu kana waan ta'eef isaanuma kanarra duula banuudhaan mootummaa kana jeequudhaaf malee mootummaan abdiillee mataan isaas haa ta'u, Tigreenis haa ta'u, uummanni Somaaleetis, uummanni Somaalee ummaa rakkoo keessa ala hijaa uummata Harargee irraa kophatti qaban hin qaban. Waan uummata Oromoo biraarraa adda godhanii Harargee irra duulaniif sababa tokkollee qaban. Oromoo Wallaggaatii fi kan Harargeetis Somaalotaaf tokko. Inumaa kun itti dhiyaataa'u aadaanis amantiinis wal keessa jiraachuun itti dhiyaataa'u. Kanaaf hijaan qaban uummanni kun irraa. Ammoo daangaa kanatti waan aaniif viktimii ta'an. Lolli kun uummata Harargee irra baname osoo hin ta'in kan Dr. Abiyyi fi Lammaa irratti banamee fi mootummaa isaanii irratti kabaname. Akka isaan bulchuu hin dandeenye mootummaa kana diiguudhaaf lola baname. Lola kanaatu uummata kana fixaa jira. Ija kanaanis laaluu irra jira. Gatii isaanis uummata kana kafalaa jira lubbuudhaan. Lolli qabameef mootummaa Abiyyi tasgabbii dhoorkuudhaaf hatti du'aa jiru qotee bulaa Harargee, Baalee, Booranaa. Kunis sammuu isaan qirqitu qaba. Hirriba isaan dhoorkuu qaba. Sababni lola kanaa isaan tasgabbii dhoorkuuf gatii kafalaa jiru uummata kana. Ija kanaanis laalanii itti gaafatamni uummata kanaaf qaban dachaa ta'uu qabaa jedhuun dubbadhuuf kanaaf. Gaariidha Jaafar Alii. Mee asumarratti Profeesar egaa akkuma amma Jaafar jedhee hojiin mootummaa nagaa uummataa eegsisuudha kan jedhudha. Uummanni Harargeessaa ta'uu kan daangaa irra jiru kan akka Booranaa, Gujii, Baalee akkasumas gara kaabatti kan baay'een dhagahamne uummanni Walloo rakkataati jira karaa Affaarinis haa ta'u weerarri itti deemati jira. Poolisii addaa naannoo Affaar jechuudha. Kanuma wayyaaniin yookiin jeneraalonni wayyaanii uuman kanaan. Kanaaf meesin carraa argattanii otoo mootummaa federaalaattis piraayim ministeerii taatanii yookaan immoo Oromiyaatti pirezidaantii taatanii tarkaanfii fudhattan maalinni yookiin immoo yeroo gorsuu tokko argattan yookiin gaafin carraa argattan jira kana maal gaafattu tarkaanfii fudhatamuu qabu maali jedhu. Obbo Darajje an barsiisa akka barsiisatti maal gaafatta yoo naan jette akka nama barsiisaa turetti ammoo gaafii gaarii odoon hin deebifne tareefu Jaafar gaafatte amma namammaa Regional State Somaaliyaa Pirezidaantii godhan kana akka laalcha kiyyatti dubbillee heddummeessuuf miti akka laalcha kiyyatti heddullee miti saayiboota Sumaalee hedduun qabaa seenaa Sumaaleellee xiqqoo niin beekaa Sumaaleen hin fudhatan obboleessa kiyya. Wanni Jaafarreefu jeen likkiidha. Hin fudhatan qofa kan hin tahin isumaafuu rakkoo cimataati inni probleema solvi godha jechuun
waraabessa beelawee loon itti gayyaasanii lakki loon nagayaan oolanii galan jedhanii yaaduu taati. Rabbi gurbaa nagayetti haa ta'u nama gaarii fakkaata. Miidiyaa irratti yogguu garuu afaan illee ka gaarii beekaa rabbi nagayetti haa ta'u antalma qofaan jedha. Gaafii kee deebisuuf mootummaan Oromiyaa mootummaan federaalaatis rakkoo amma dhalatee ummata keenya galgalaa ganama qabeetti jiru tana yoo seriously furuu barbaadan waa takka kan godhan. Takka ummanni keenya akkuma reefu jee totally disarmed ta'anii jiran. Takka ummanni ifirratti depend godhuu qabaa walii dirmachuun dirqama. Ummata Oromoo namni difendi godhun jiru mataa isaa malee addunyaa tanarratti yoo jabaatte ni jiraatta jabaachuu baattu hin jiraattu haqa keetu fudhatama xiqqaa guddaatu sirra deema garte tanaa jecha ummanni keenya dantaa isaa baree walitti dirmachuun dirqama isaati. Mootummaan amma jirtu tun takka tan ummata keenyaa gootu ummata keenya qalbii jajjabeessanii karaa dandahaniin ummanni akka jabaachuu danda'u. Waa hedduu lallabuu hin barbaachisu beekta tanaaf hin beekaa if qaqqaba. Ummanni keenya akka jabaatan karaa dandahaniin gargaaruu isaan barbaachisa. Laal exaggerate godhuu barbaadee kan hin ta'in ummanni keenya odoo meeshaa harkaa qabaate xiqqaa guddaan itti roorisuu bara. Jaynummaa ummata keenyaa faarsuuf kan hin ta'in ilmi namaa qa'ee isarratti yoggayyuu ifirra lola. Namni jaalatee bakka ifii bakka amata dhibba meeqarra ta'an irraa lafaa ka'anii irraan deemanii bara. Waan qaban dhabanii ilmaan isaanii maatii isaanii wahallee dhabanii guddaan tokko gabaabdutti wanni isaan godhuu danda'an. Yoo Prime Minister taates keessaahu mootummaan Oromiyaa wanni godhuu danda'an karaa poolisii Oromiyaatiin karaa biraatiinis ummanni wanni total disarmamentiin irra godhame sun irraa kaatee ummanni ifi defendiif godhuu akka danda'u. Laal rijiiniin adda adda ummanni bar qawwee harkaa qaba. Ummata qawwee harkaa qabu namuutti taphachuun danda'u ni beeytaami. Tanaa jecha ummanni keenya karaa danda'uun defendiif godhuu barbaachisa. Namni power irra jiru akka isaan defendiif godhan haala yoo uuman hedduu gaarii je'eetiin amanaa asuma irratti hin dhaaba. Gaarii dhagaa Profeesar gara Jaafar ittan darba. Egaa waggaa lama ol waraanni cimaan gara baha Oromiyaa irratti adeemsifameera. Baha Oromiyaa Harargee lamaan jechuudha. Egaa gara biraas jira kan akkuma hundi keenya beeknu Booranaa, Gujii, Baalee akkasumas Wallo. Mee gara baha Oromiyaa kanatti yoo adeemnu magaalaa Miinoorraa waggaa lamaan kanaan dura yeroo jalqabamee jedhe amma ammaatti waraanni kun itti fufeeti jira. Uummanni Harargees boohaati jira nu qaqqabaadha. Naannoo sanatti dubartiin ulfee yeroo ajjeefamtee ijoolleen teessee karaarra intalli durbee otoo warra ishee gargaaruudha akaawwii gurgurtuu yookiin kuduraa muduraa gurgurtuu yeroo ajjeefamtetu jira. Dhumaatiin kun baay'atee jira naannoo sanatti. Kanaaf mee rakkina haasa'uu duwwaa otoo hin taane Jaafar maal inni furmaanni isaa maal ta'a jettee yaadda? Furmaanni isaa mootummaa lamaa jira. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaati. Dura mootummaan naannoo Oromiyaa kan ammaa kun kan duriin adda waan ta'e sagaleedhaan uummataan filamu baatullee qalbii isaa keessatti uummanni jaalalaan waan fileef uummata bakka bu'aa uummata Oromoodhaati. Kanaaf akkuma abdiilleen naannoo isaa keessatti uummata hidhachiisaa turetti inninis uummata kan hidhachiisu qaba. Maaliif hidhachiisa? Mootummaan eegee waan hin dandeenyeef daangaa kiiloomeetira 1000 olii dheeraa kana waraana irratti daangaa Itiyoo Eertiraa caalaa bal'aa irra dheeraadha beekte. Kana eeguu waan hin dandeenyeef uummanni naannoo Somaalee san keessatti immoo ififuu warra horsiifatee bulaa sossoo waan ta'eef san fakkaatanii waan sossooniif waan warra bakka takka taa'uuf irraa eegda.
ni sossoosanii gandummaan isaanitti dhaqan akka firraa eegu hidhannoo biraan kenniniifi kanuma amata 27 wayyaaneen irraa hiikaa baatisan deebisuudhaaf rasaasa dhiyeessuudhaaf to'achuudha akka bilaa biraatiin hin uumne dhuunfatee to'achuu poolisii Oromiyaan milishaan naannoo jiraachuu akka Somaaleen liyyuu poolis liyyuu haal jettee humna gurmeeffattee qabsan toora 30,040 qaba Abdilleen ummata miliyoona 4 Oromiyaan ummata miliyoona 50 qaba kanaafuu waraana naannoo isaa eeguu danda'u liyyuu haayilii Oromiyaa jaarrachuu qaba maaliif dirqamni mootummaa Oromiyaa dura nagaa ummata eeguu waan ta'eef godhuu qaba kana Bolammaa Magarsaa milishaa kuma dhibbatti ga'u eebisee ture gaafa tokko poolisii milishaa kan hidhachiisan see immoo eebisuu malee gaafa san mootummaan jiru hawayyaanii waan ta'eef ka oppidoo waan ta'aniif carraatti harkachuudhaaf ni mala amma immoo kana godhee humna waraanaatiin poolisiidhaan milishaadhaan Oromiyaa gurmeessee eeguun dirqama isaati kana dura kan lamadaa mootummaan federaalaa humni kun humna shiftaa waan ta'eef aadaa South Somalia tibara konni fide Abdilleen Tigrootaan deeggarama biraatii miti warra warlord ta'e bara waraana fiik qaba abbootiin gosaa hundi waraana fiik qabdi naannoo Somaaliyaa kana keessatti Somaaliyaa South Somalia fi Puntland kana keessatti hundinuu waraana gosaa jaarrateetti hanga funyaanitti hidhatee fedhu walitti duulaa fedhu wajjin gosa biraatti duula Abdilleenis akkasitti jaarrateetti yoo fedha kophaasaa yookaan Tigrootaan deeggaramee nurra duula fedha fedha duuleeti Khana namicha warlord ta'e khana waraanni kun waraana akkasiiti malee milishaa bifa saniin jaarame malee waraana sirnaaf waan ta'iniif mootummaa naannoo Somaaliyaa hajaam jalatti kan dhuunfatamne shiftaa waan ta'eef disarm ta'uu qaba. Kana eeggachiisu qaba mootummaa federaalaa. Humna barbaachisu ka sirnaan disipiliina humna waraana qabu hidhachiisee to'achuu. Daangaa laalchisee eegumni kan mootummaa federaalaati daangaa international boundary akkasitti eeguun dirqama isaati. Sadeeffaa immoo mootummaan Itoophiyaa dirqama isaa kan dagate kana fakkaatuan wayituma Abdiilleen rabshaa kaase hunda Jibuuti keessatti Oromoon ajjeefama, Hargeysa keessatti Oromoon ajjeefama, Puntlanditti ajjeefama, Moqqaalishitti ajjeefama. Dhiyoota noo dhageessanii jiraatan hin beeku namni gosa Ogaadeen ta'e kan Somaalee Keeniyaa ta'e dur ajaja waraana ixaanaa wayii ture militarii Keeniyaa keessatti akkana dachii dhiida dhaadatee lola mootummaa kanatti rabsee nutis gargaarra kun ta'uun qabu jeellola. Kanaaf kan karaa bane mootummaan kun lallaafatee mul'achuudha. Dirqama lammii isaa kan biyya hunda jiru eegu qaba. Aadaa gaarii takkaas qaba mootummaan Dr. Abiy hidhamtoota naannoo adda addaa keessa jiru biyya dhaqee hundaa eeggalcha. Hidhamtoota hiikuu qofaa miti immoo warra nagayaan jiraatu baqattoota jiru nagaa harkachiisuun ammallee dirqama isaati. Lammii kiyya hidhame naa baasaa miti kan biyya keessan jiru hin tuqinaa. Inni nu lammii biyya biraa wayi tuqaa kan biyya keessa jiru biyya keenya keessa jiru Itoophiyaa keessa jiru hin tuqamu waan lammiin biyya alaa. Keenya hoo biyya dhaqetti maaliif tuqama? Kun Abdiilleef tumsanii achi ajjeefman bifa sanii ilaalamuu qabu. Lammii Itoophiyaa bakka dhaqee kabajamuu qaba. Keessumattuu biyya naannoo yartu sanatti mallas maal godhe inni tooftaa biraatiif illee seenu wanni Itoophiyaadhaaf balaa ta'u uumamtee jeeti Islamic Court Moqaadishoo keessaa waraanaan seenee dhahe. Naas miidhuuf deema jarri kun gurmaa'ee Islaamonni Itoophiyaa eegumsa tajaajila gayaan qaban jedhee waan guyyaa tokko sheekh shariif dubbateef. San sababa godhatee seenee dhahe sababni waan biraallee ta'u. Amma deemaa militariin dhaawaadhaa miti dinniinallee isaanii kan hunda ga'e. Stop jechuun qaba. Tarkaan fakkaataa fudhachuu qaba. Jibuutii fa'aa uummata keenyaa irraa Jibuutiin amma sababni siidha Abdiillee miti dhugaanaaf galaa. Itoophiyaa fi Eertiraan araaramnaan kiraa wadabaa kan amata 27 akka fette kophaasii zarafaa baate kana gama Eertiraan irraa deebi'aa baallaqa san dhabuudhaa deema jetteeti. Kana Umar Gelle nama gowwaa tokko dhiifama jecha badaa akkanaatii fi itti himuu feessa. Abiy itti himuu feessa. Dhaaduwaan akkana jechuun qabu. Yoo dide immoo tarkaanfii fakkaataa fudhachuu. Yoo lammii namaa ati kabaja keetis kabajamuu qabu.
barbaachisaa ta'u humna waraanaatis dheexee nagaa uummata keetti eeguun achitti qabamee jiru dheexee baasuun Ameerikaan barra kabiraatii miti ati lammii Ameerikaa taate ati biyya Afrikaa biyya takka keessa waataa siyyacha jettii kaasa karma asaalamii si kennee Ameerikaan taate kana kanaafuu Oromootu nudduulee jedhama Oromoo nudduulee mootummaa Oromootu beekan isaan ayni jirmoo sanii miti waan namni Oromoo bakka san dhaqee Tigroota kana ja'a afarsaa ja'an maqaa Oromootiinis maqaa Itoophiyaatiinis dachaa hoggaa miidhamu lammiin keenya ollaa kana keessatti biyya Somaaliyaa keessatti Jibuuti keessatti mootummaan kun hafuuran baasan kamayyuu mulluqqee kanatti immoo gadda itti dhagamellee hin ibsine an nama mootummaa kana akka jabaatee eeggaru keessaa tokko intala takka ta waraanna ajjeesee jira haala gaddisiisaadhaan Wallaggatti osoo cinimuudhaaf dhalaa gara hospitaala deemtu ajjeesan waan nama hedduu nama gaddisiisaati ammoo dhaqanii Dr. Nagari Leencoofaan taaziyaallee dhaqanii warrallee jabeessan bakka sanatti argamanii jechuudha. Kamayyuu milliqee nam 30 irraa hanga 45 haga'u poolisuma isaanii takki duutee 10 oli isaaniifillee gaddatti dhagamee ibsine. Kana hundaan na aarsan. An deeggaraa isaaniiti ammoo na aarsa. Itti yaaduu qabanii jira. Yoo itti yaadne immoo ifi dha'u jiran. Kanumaan dhaamachuu barbaadde jedhe. Gaariidha gara gaafii biraatti ceenaa yoo kanarratti maal inni furmaanni isaa kan jedhu Profeesar itti dabaluu barbaadanii carraan sinii kennu. Maaliif yeroo baay'ee mootummaa lamaan irratti kan quba qabnu nutoo Oromoon akka kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru gara keenyan immoo Oromoon maal gochuu qabaa maal gochuutu nurra jiraata kan jedhu gaafiin keessaa numa deemaa jira. Mootummaadhuma duwwaa irraa eegu Oromoon kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru maaltu irraa eegama yeroo akkanatti miidhaan hammana ga'u kun guyyaa tokkotti namni 33 oli magaalaa tokko irratti magaalaa roggee irratti yeroo dhumu kun waan salphaa miti. Kanaaf nama biraa mootummaan kana godhee kana gochuutu irra jiraata waan tokko ta'e akka Oromootti kan biyya alaas kan biyya keessaa jiru. Kabiyaalaa hin jiru kabiyya keessa ummanni keenya karaa istii jiru Jabuutii faa odoon waa takka illee hin goone bara ifirraa dhoorkuu danda'ani. Akkamitti ifirraa dhoorkuu danda'an? Jabuutitti wanni nyaatamaa cuftunuuhu waan karaa hararirraa dhufu. Kuduraa taatu, muduraa taatu, jimaa taatu, everything. Ummanni keenya yoo 7-2-7 waan karaa Jabuutii deemu yoo kan dhaaban taate mootummaan Jabuutii badii godhan baranii dhiifama gaafatanii wanta godhuu danda'an. Ummanni keenya walitti dirmachuu jechuun gamaa gamana qofa kan hin ta'in eeriyaa saniis namni keenya Harargee keessa jiru waan baatii takkaaf waan ergamu karaa Jabuutii ergamu yoo dhaaban maal jeenaanji mootummaa Jabuutiiti kadhattu yeroo gabaabaaf sacrifice godhanii economic pressure irra kaa'uu ni danda'an. Somaliland illee akkasuma barobboleessa kiyya. Somaliland illee akkasuma wanni deema karaa jijjigaa kana hoo ummanni Somaalee akka goddamuuf kan hin ta'in lolli ummata keenya irratti deemu dhaabbachuu qaba. Kana jecha yeroo gabaabaaf ummanni keenya itti gurguru waa takka illee wanni isaan irraa bitan nun jirru irra guddaa itti gurguranna ummanni keenya itti gurguratanii karaa ekonomiitiin laaffisuu ni danda'amti. San qofa kan hin ta'in ummanni keenya wal maddii dhaabbatee karaa dandahuun wal jabeessu akkuma reefu jeettiin deebis. Yoo ummanni keenya jabaate nagayaan jiraachuu danda'a. Yoo ummanni keenya jabaachuu baate xiqqaa guddaatu nutti roorrisa. Wayyaanee qofaa miti bar. Ka wayyaanee duuba jiru ka yoo taateef sisteema durillee deebisuu barbaadu meeqaatu jira. Tanaa jecha ummanni keenya jabaachuun absolutely crucial waan hedduu barbaachisaati. Mootummaan akkuma Jaafar akka gaaritti jedhetti mootummaan amma jirtu tun ummata protect godhuun dirqama mootummaati. Ummanni ammoo if gargaaru keessaa karaa ekonomiitti wal ta'anii boycott godhuu ni danda'amti. Organize godhuu qof miidiyaan takka kan godhuu danda'u qeeroon kan godhuu danda'an
karaa kanaa wanta godhuun ni danda'amti jechuudha. Mootummaa qofa irratti kan hin ta'in ummanni keenya ifirratti depend godhee ka eeriyaa san jiru karaa danda'uun if armii godhanii warra isaan buqqaasuu deemu dura dhaabbachuu dirqama. Alternatiiviitu hin jirre dirqama waan dirree bahee jiraati. Mootummaan jirtus isaan maddii dhaabbachuun dirqama isaanii na fakkaatti. Gaara dhagaa mee gara yeroon keenyas deemaa jira gara dhimma biraatti darbina. Jaafar tarii kana duras ka'eera ta'a. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduu gara biyyaatti deebi'anii kaanis deebi'uudhaaf jiru. Mee kana attamitti ilaalta yeroo ammaa kana keessatti baay'ee mirqaanatu mul'ata gara biyya keessaa gama tokkoon immoo dhaabbileen Oromoo biyya keessatti ammaatti seenanii amma barbaachisaa sanas hin sochoonee kan jedhutu jira. Gama kaan immoo namni baay'een kan haasaa jiru rakkoon 91-92 sunis akka nu mudanne keessattuu of eeggannoo guddaatu godhamuutu irra jira kan jedhanis jiru. Jaafar Alii maal jedha? Jaarmaan Oromoo jaarmaa qofa osoo hin ta'in murni fedhe kanuma bifa fedheen an Oromoodha jedhee jaaramuun har'a biyya isaatti uummata isaa keessatti deebi'uun waan yeroodhaaf seenaan gaafatu dirqama. Jaarmeen uummata isaa keessaa bahe qurxummii bishaan keessaa baate. Sossohee uummata kanaaf waa godhuu dhiisi lubbuu isaatiifuu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wanni dhaabni ABO'dhaa bara baraan kutaa bahee irraa fottoqee ABO 10 ta'eef. Osoo uummata isaa keessa jiraate rakkoon akka isaan facaaftu hin jirtu dhiibbaan uummataas ni jirti. Haalli kun hin mudatu ture. Uummata keessaa bahuun kasaaraadha. Qabsoofis jireenyuma dhaaba saniitiif. Kanaafuu jaarmeenni Oromoo uummata isaa keessatti deebi'uun carraa gaariidha, hiree gaariidha, hiree kana fayyadamuu qaban. Eega deebi'an maal godhuu qabanidha. Amma already hundinuu deebi'anii deebi'an maal godhuu qabanidha. Amma dhaaba 15 oliin lakkaawamaa jira. Hamma duran seenin kan maqaan beenis dhufuu danda'a. Kabiyya keessatti liistinara hin jirres jiraachuu danda'a. Dhaabni 15 uummata kana gabbayee dubbachuun uummata tokko tahee mootummaa wayyaanee jiise. Bara uummata Oromootii jiise. Kana namni murni gariin uummanni biraa kafii godhatanii haasawii naan injifannoo kana abbaan fedha waan fedhaa jiru qeeroodhaatu jiise. Maaliin jiise? Tokko ta'uudhaan jiise. Uummata tokko tahee mootummaa super power tahee jiise kana yoo dhaabni 15 dhufee taasee bakka 15 facaasuu deemu. Yaadaan gaafa bakka 15 faca'ee aadaan jaarmoota keenyaatis aadaa garaagarummaa fi waliin danda'anii waan waliigal isaan galchuutti wajjin hojjechuu hin qabu. Nu aadaa san hin qabnetti yaada 15 dura facaafnee yootti dhiyaanne tokkummaa uummata kanaatiif diiguudhaa deemna. Nu masaanuu qabummaas warra abdiillee nu jaaru kana nu masaanuu qabu. Yoo garaagarummaa siyaasaa uummata keenya idduutti sababa jaarmoota kanaatiin dhufte idduu seenee adda facaasu handi ka godhu humna qophaa'ee jira jechuudha. Uummanni kun akkuma Oromoon gammadee jaarmoota isaa simatutti TPLFis gammaddee nuti simachuu jirti itti fayyadamuuf. Waan akkanaatu nutti as deemaa jira. Profeesar Mararaa dubbiseetiin ture Jarmanitti baatii dabre waliin turre. Amma ABO'nis seenuuf deema akkami jennaan gaafa leencoon seenuun waan takka yaade je leencoon seenee biiroo isaatti dhaqee dubbisee jira. Maal yaaddeen jee galuun keessan gaariidha. Ammoo nuti amma haanee isinii wajji hojjechuuf waan sodaannu qabnaan jee maal sodaattan jennaan ABO'nis ni gala. Isin hisaab herrega keessan alumatti buufattanii fixattanii qulqulleeffattanii yoo dhuftan isin hojii dalagee. Yommuu herrega keessan osoo buufatin akka Mayisoonii fi Aabbaadhaatti herregan qulqullaa'iniin dhuftanii uummata kana keessa seentan. Mootummaan kun kan isin lachuu hidhachiisee waliin isin fixu. Kanaafuu bara akka Mayisoonii fi Aabbaatti amata 40 dura uummata Itoophiyaa mudatte kophaatti immoo uummata Oromoo mudachuudhaa deema. Kan of hoggannaa godhaan jeeni.
anis santuna mul'ata. Herrega isaanii fixatanii amma dantaa angootiif seenuun qaban yeroon angootii mitimma yeroon dhimma Oromooti. Qabsoo Oromootu deemee laga tokkorra ga'e. Afaan Profeesar Mararaa Xiyyoon jedhe laga tokkorra ga'e laga hin ceene lammaan isa kas jaala. Jawaar ammoo riqicharra baatee jira. Konkolaataa riqicharra baatee riqicha kana gama ce'uu fi as deebi'uudhaaf dhimma gaafii. Makiinaa riqicharra jirtu. Nuti warri silaa dhiibuu dhiisi yoo ta'an ol fuuneetu laga sana hin ceesitu. Yoo hin taane immoo riqichi sun citeetti laga keessa buuti. Nu harkaa baa carraan kun. Yoo carraan kun nu harkaa ba'ee Itoophiyaan karaa Rwaandaa jijjiiramte. Yoo akkam xiqqaate lubbuu miliyoona tokko gaafata Oromoo. Maaliif abdiileen asitti duulaa kun achi duulaa hedduu jira sarabbi nu naadibu. Kanaafuu jaarmoonni Oromoo kaseen itti gaafatama ulfaataa kanaan seenu qaban. Dubbi angootii miti. Itti gaafatama ulfaataa amaanaa yeroo fi seenaan isaanirra kaa'e kana. Dhiiga qeeroo teenye tan ardaa hunda dhangalaate sarbuma takkalee sammuu keessa dura haquun qaban. Sayyaadachaatti tarkaanfachu oomu godhan hundarattu itti gaafatama saniin. Yoo akkasitti walii galanii walitti sassaabamanii dhaaba tokko lama ta'anii ummata Oromoo caqasaa deeman nagaan laga kana ceenaa achi booda wanni itti dubnu deebisu jiru. Yoommoo akka 91 sanitti kun kana dunuun eegalamte khasaaraa keessaa ba'uu hin dandeenye keesseenna. Godaanisa fokkisaa Oromoo mudatu. Jedhamee kataba muutaa fuutu. Saniin sudaadha. Gaariidha. Profeesar egaa amma dhiyeenya kana adda bilisummaa Oromoo ta'uu ibsaatiin hoogganamu biyyatti deebi'uudhaaf murteessee jira. Kan duraan biyyatti deebi'anis immoo iddoo adda addaatti simannaan godhamaafii jira. Isin immoo akka nama barsiisaa tokkotti nama seenaa hordofuttis waan darberraa ka'uudhaani egaa yeroo sana amma dubbadhu tokkottoo ta'ee wayyaaniin 91 sagalee ishii of katteeti lafa jala hojjetaati turte. Mee kanarraa ka'uudhaani dhaabbileen Oromoo wanti namni sodaatu kun 92 nu mudataa laa kan jedhantu jira. Kaan immoo lakkii dhaloonni yeroo sana jiruuf amma jiru gargar illee kan jedhutu jira. Mee kanarraa ka'uudhaani meesini dhaabbileen Oromoo biyyatti deebi'anii maal gochuun isaan tajaajilu? Anilleen akkuma Jaafar lafa kaa'etti akka gaariitti naa taate wanni inni jedhe alaa galuun hedduu barbaachisa. Qabsoota akka ala jiraatanii remote controlling gaggeessuun hin danda'amtu. Warri liidara ta'e biyya galanii ummata isaaniitii wajji toltuus badduus cufaahuu wajji sheer godhanii ummata qopheessuun hedduu gaarii. An akkuma Jaafar jedhetti sodaan tiyya guddoon warri amma alaa gale kun yogguu ala turan biyya tana keessa turreeni beeynaa yeroo dheeraa wal madeessanii turan. Waan hin taane cufa waliin jechaa turan. Yoo san irraanfachuu danda'an haala haaraatu uumame ummata keenyaaf hojjanna jedhanii yoo dhukkuba ala jiru kana fuudhanii galchuu baatan nagayaatu bu'a. Yoo immoo meentaalituma as ture kanaan gallee wanta goona kan jedhan taate hedduu nama shakkisiisa sun bada. I hope ilmi namaa badirraa ni baraa. Ilmi namaa ni jijjiiramaa yoo kan yaadan taate ni jijjiiramaa keessaahu rakkoo ummata keenyaa adawwiin marfamnee jirra. Karaa cufaan rakkoon ummata keenyaa akka heddummaatu gabaabsuu yoo kan barbaadan taate waltahinsa malee karaa biraan jiru. An akka laalcha kiyyatti Oromiyaa keessatti dhaabni Oromoo heddummaatu 2 3 ol san dabarraan rakkoo cima. Hedduu badataa namuu asii galee dhaaba kiyyaan dhaabadhaa sun namanni deemsit fakkaatu. Reality on the ground yogguu baran namni alaa gale kun yogguu baran isaanis possibly yaada isaanii adjust godhanii lakki ummata keenya maddi dhaabbanna jedhanii hopefully beeke abdiitiyya yoo kan yaadan taate hedduu gaarii alaa galuun hedduu gaarii riskii sodaatanii hafuun gaarii miti.
alaa galanii ammoo wanni galaniif dhaaba manufacture godhanii achi ummata keenya wal afaan garagalchanii wal nyaachisu 1991 daran hammaata maaliif wayyaaneen bareedee jirti diinni hedduu jira gamaa gamanarraan akkuma Jaafar akka gaariitti really jeetti maallaqaanis meeshaanis ummata keenya walirra bobbaasuun hedduu laaftu taati tanaa jecha tana avoid godhuun dirqama nama cufaati keessaahu warri liidaraa ka alaa gale diddaa dur qaban san cufaahu irraanfatanii haala haarayaan ummanni Oromoo walit dhufee dhaaba tokko yoo lama maximum sadii dabruu hin qabu absolutely yoo filmaanni jaan sun illee yoo kan dhufu taate yoo dhaabne Oromoo heddummaate barqullaafanii beeyta cuftunuhu takka yoo lama kan shangoo keessa qabaatanii maal godhuu danda'an jechuu kiyya gabaabdutti humna teenya facaasuu isaan hin barbaachisu ummata keenya maddii dhaabbachuu barbaachisa jechuu barbaadeetuma. Mee waan tokkotti dabalee Jaafar egaa akka amma Profeesar jedhan diddaan durii suni wal madeessuun jira humna wal madeessuun suni itti dhufimmoo dhaqanii biyya keessatti wal facaasuun hin dhufa isaan akka jedhanitti fi kana duras Muummichi ministeeraallee akka jedhetti dhaabni lama sadii Oromoof hin gahaa kan jedhudha. Garuu dhaabbileen amma galan kuni lakki akkuma jirrutti itti fufna akkuma alaa yeroo jirru sanatti itti fufna jedhanii yaada isaanitti hojjechanii ati na bira dhufte malee hin ta'u yoo jedhan keessattuu kan qabsoo kana amma manaan ga'e kana dargaggoo Oromoo qeerroo Oromoo akkasumas abbootii gadaa abbootii amantiirraa maaltu eegama jettan maal gochuu qabu yoo isaan dhaabbileen siyaasa Oromoo kun amma akka jedhamu kana gara lamaa sadiitti dhiisanii lakki akkuma jirrutti itti fufna kan jedhan ta'e. Tana sodaanti jebeeta manguddoon tokko waa mahmaahu namni qawwee dha'uun beeyne fidhawaa jedhe namni qawwee dha'uun beeyne afamuuzii gara fi itti deebisee fa bikka tuqas qaataa tuqa jechuudha. Dha'uun beeku mere ifit deebisee ifit dha'ee ifit jeessa namni qawwee dha'uun beeyne ifit dhawaa. Akkas ta'e dhaabni Oromoo gaafa 91 naannoo bahaa kana keessaan ture Harargee keessai waraanni Galaasaatii fi Jaarraa magaalaa itti waliin dhawin magaalaa saba isaaniitti hin gubatin hin jiru. Kana keessatti immoo shoorri wayyaanee gaafa san OPDOdhaan dura buuftee godhaa turte nu hundinuu ni beekne jechuudha. Takka namaan nama arrabsaa lama dhabbaa ifa jedhanii qaanyii gaafas mudatte salphina gaafa san hojjetame amma irra deebi'anii ni himu namuu ni beeka waan keessa ture waan ta'eef. Eenyuun deeggarama akkamiin wal dhawaa ture ni beeka. Sanirraa barnoota fudhachuu qaban. Walittis duullee garre afaanii wal xureessu qofa osoo hin ta'in qawweedhaanis walitti duulanii harkanii barjaaramoonni kun. Bu'aan harkatan jiru qaanyii salphina uummata keenya gabrummaa dheereessuu malee. Saanitti deebinoo fayyaan taate dhugumatti isaan jaarame Oromoodhaatii miti ergama biraa qabanii kan uummata Oromootu beekuu qaba jechuudha. Kana sanirraa baratanii muuxannoo mataa fi baaluma isaan mudatterraa baratanii amma akka sagantaan isaanii wal dhiyaatutti wal sassaabamu yoo hundaa ulaalte bar sagantaa siyaasaa isaanii wal halte jaarmoonni kun tokkolleen garaagarummaa qaban. Even amma hedduu maddii lamaan irra jiru jennee fudhannee OPDOdhaa fi ABO'dha. Sagantaan isaanii takka garaagarummaa qabu. Sagantaan ABO uummanni Oromoo hireesaa mataa isaatiin akka murteeffatu hanga fottoqinsaatti kanaaf hin qabsaa'aa jira. Sagantaan OPDOtis sanuma jira. Yoo artikiliin bikkoo jijjiire malee sagantaan OPDOtis uummanni Oromoo hireesaa mataa isaatiin hanga fottoqinsaatti akka murteeffatu dandeessisuudhaaf hin qabsaa'aa jira. Kanaafuu wanni garaagarummaan jirtu maali? Poolisiitti xiqqoo beekamaadha sun rakkoon qabu yeroo deemtee walitti dhiyeessita. Kanaafuu akka sagantaa isaanii barruun isaanii maqaan isaanii walitti dhiyaatu dhaaba lamatti yoo danda'ame mormitoonni hundi dhaaba tokko
OPDO'n if haaromsee jira amma labsuuf deema dhaaba tokko yoo ta'an akka gaarii bareeda humnataa jedhu. Yoo dadhabame sadi OPDO seenuu seeni OPDO haara seenuu seeni abaa hojii ta'us Dr. Mararaa ta'us akkasi bakka lama yookaan sadi yoo deebi'an tolte yookaan abbootiin gadaatis gaafatama qaban qeeroon lubbuu fi wareegdee lubbuu lagoon qabne lubbuun ta deebiteen dhalanne lubbuulleen bar ka manguddoomte akka hiyyaa kun umaa miti ifiifutti dhiyaatte ijoollee amma yuunivarsiitii jirtu ijoollee qacalee ijoollee bara boru biyya bakka guddoof eeggannu Oromoo miti Itoophiyaa miti Afrikaanu eeggattu kumaan itti dhabne qeerroon kunis lubbuu isaanii kan wareegan saniif jecha itti himuu qaban jalqabanii jiran waldeen barattoota Oromoo jalqabee jiran walitti fiduu dhaaba dhufe kana. Kanaafuu dhiiga keenyaan taphachuun hin danda'amu jechuun qaban. Abbaan gadaatis walitti qabee itti himuu qaba. Qabsoo as geesse ibboo deddeebisu isiniif hin hayyamnu jechuun qaba. Hunda caalaa uummanni Oromoo tokko taanii itti dhiyaachuu eeggachaa jira. Yoo kana ala baaneeti garayyuu oriina jaan isaanaa oreanii Oromoon akkuma jiru tokkummaa isaa cimsee warra ammaan goorri yeroo jiidhetti fufuu qaba. Filmaanni biraan jiru. Injifataniitis sagantaa biraatiin isaan hin gayan ammoo yaaduma facaasaniiti diina keenyaaf qaaba uuman fanjii biraa uuman fanjiin hangammaa awwaalamte mamandiyaa jirti fanjiin ta'u dhootee dhumti. Amma duran dhooyin seddu amma duran dhooyin keessaa takka immoo garaagarummaa jaarmoota Oromooti. Kan irratti banziila rakkoo fi kibreetti dha'uun qophiidha wayyaaniin amma. Fanjii godhatti akka nutti hin fayyadamne eeguu qaban. Yoo didan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee mootummaa isaa haara kanaa hojii itti fufuu qaba. Ka akkasii taphachuun qabu uummanni Oromoo gara kana booda. Yoo tokko ta'an ammoo injifatanii aangoo fudhatanii mootummaanis OPDO'nis hir'ina isaa laalee marraa ta'aniif qopheessaa tapha siyaasaa bareedaa aadaa ta'een Oromoo sirrii deebinee fakkii uummata biraatti fidee ta'uu dandeenya. Kanaan ta'uu barbaada. Gaariidha Jaafar Aliigaa. Gara dhumaatti dhiyaanneerra Profeesar Mohammad Hasan yeroo dheeraadhaa fi boordii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessatti turtanii warra jalqabaa qabee immoo miidiyaa kana wajjin ture keessaa tokko isin dhiyeenya kana gaa miidiyaan isin keessatti tajaajilaa turtan yeroo keessan kennitanii faayidaa guddaa kennaa turtanii biyyatti deebi'ee uummanni simataatti jira. Sanamee biyyatti deebi'uu attamitti ilaaltanii deebitanii immoo kan biyya keessa reakshinii jira kan akkamitti ilaaltani? Wal gaafii gaarii na gaafatte akkuma namni ala jiru liidaroonni organization ala jiru cuftunuu biyya galuu barbaachisa jennetti OMNs biyya galuun hedduu gaarii bar biyya galee achi babal'atee uummata keenya sarvi godhuun waan hedduu barbaachisaati sun nama gammachiisa qabsoo waan yoggaa afran kana dabre kana keessatti OMN'n haala gaarii taphate really ummata biyyaatii fi kaalaa waliin connect godhuuni amma if jijjiiree akka miidiyaa ummata appeal godhutti yoo achitti if jaaree jabaate ummata keenyaa hedduu gaarii miidiyaa adda addaa keessaa ciccimaa ka trained journalistii qabu ka dubbii balansed taate dhiheessuu danda'u ka rakkoo ummata keenyaatis rakkoo ummata biraatis nama barsiisuu qabu yoo qabaanne nuuf hedduu gaarii ummanni biraa miidiyaa adda addaa qaba ummanni keenya yeroo dheertuu dheebuu miidiyaa qabaachaa ture amma miidiyaan keenya yoo bal'ate hedduu gaarii an gaarii je'eetiin ilaala gama kiyyaan inni galuun gaarii je'eetiin ilaala Oromiyaa miidiyaa boordii keessallee yoggaa lama kanaan ture roolii gaarii taphate keessaa gaafa Oromoo protestii wasan hin qabne really waan hedduu nama gammachiisaati amma biyya galee ummata sarbe godhuun hedduu gaarii hin jagaa dubbii heddummeesse
takkammoo yoo naa hayyamte tan Jaafar jeerratti taniin da'u dhaabni ala gale kun cuftunuuhu ummanni keenya akkuma isaan facaanitti yoo gurra kenneef ifiif rakkoo ifitti uume. Ummanni keenya isaan yoo isaan summii ala jirtu kana fuudhanii kan galchan taate didu isaan qaban gurra isaanii kennuun qaban dhagahuun qabaniihu qeeroonis akkuma inni akka gaaritti jedhetti really laal ummata keenya if protect godhuu ka danda'u if jabeessuus ka danda'u laalanii arkanii kudha shan nu barbaachisa moo lama moo sadii nu barbaachisa kana xiqqaa guddaan ni beeka namni hogguu faca'e dhaabni hogguu faca'e rakkoo uumuu malee wanni biraa wanni godhu jiru tanaa jecha ummanni keenya ka lafaa ka'e cufa harka dhawanii wanta jechuu kan hin tahin akka gaaritti yaadanii yaada kami kanu baasuu danda'u yaada kami nagaya kanu fidu yaada kami ollaa keenya wajji nagayaan kanu jiraachisu yaada kami guddina ka fiduu danda'u rakkoo keenya ka xiqqeessu jaanii san akka gaarii baranii filachuu isaan barbaachisa jechuu ummanni keenya ummata bilchaate waan jedhamaa cufa laalanii qaqqabanii laalanii ka isaanii ta'u filachuu danda'anii ammoo dhaaba ifitti heddummeessuun boru ganamaaf rakkoo cimaa dhaaban tana baruu isaan barbaachisa. Miidiyaaleen tana gaccimsee akka gaariitti ummanni ka baru godhuun I think dirqama natti fakkaatti. Maaliif rakkoo boru dhuftu yoo amma duraan dubbatan malee eega rakkoon dhuftee namni walafaan garagalee keessaahu walirra bobbahuu eegale booda eeguusan dhaabuun hedduu nama rakkifti. Amma duraan namni kabaru godhuun dirqama miidiyaanis roolii cima qaba jechuu barbaadeeti. Gaariidha gaafiidhuma gabaabduun Jaafar Gazexeessaa Jaafar amma miseensa boordii OMN yeroo ammaa kanatti biyyatti galeeti gaachitti galma miliineemittuu eebbifame. Meegaa gaasiyachitti yeroo ilaaltu fagoo teessee yeroo ilaaltu mee maaltu sitti rakkaame Jaafar? Egaa anaaf fagoo ta'ee ilaalaan jiru maalifi miidiyaan kun akka biyya galuus walumaan boordii ammaa keessa waan hin jiruuf numaatu murteesse ammaas waan deemaa jiru hordofaa jirra walfaana walgeegoon irra mareechaa jirra kana booda maal ta'uu qaba directionii akkam qabaachuu qaba amma akka amma dur deemuutti deemamoo kana booda immoo jijjiiraan keessa godhuu qabu akkamii amma hojii professional taate hojjechuu isarraa eegamaa kana amma walguun qaba kanarratti waan qaama hojii sanii waan ta'eef haala laalaan jiru injifannoodha jeetiin laalaan miidiyaan kun qooda gamasaa guddaa gumaachee durris Oromoon numa qabsaawaa ammoo bifa facaateen ta duraati dhaabni tokko ta'ee hin qabsoosu uummata kana deebifu dhaabni wal mormaa wal waraanaa san gubbaadhaan Oromoon bal'aadhaa neetwoorkiidhaaf isaan jidduu hin jirre OMN gabaabduutti neetwoorkii san uumeefi bara Oromootu wal dhagaye waltajjii itti yaada wal jijjiirratu argate waltajjii takka tan amanu tan oduu dhugaa irraa fudhatu argate tantu uumameefi Oromoo kanaaf injifannoo kan argate arrammoo waltajjii santu biyya galeefi kanaaf dur asii halaala teessanii isinis interneetiin citee telefoona barbaada telefoonis gaaf cufamaa hachi isinii waa erguun hidhamaa ni ajjeefamaa namicha san lubbuu baraarsuuf dhoysuudhaaf takka sagalee jijjiirtaa rakkoo keessa barsiisu beekaa amma sanirraa hafee telefoonni ni jira interneetiin ni jira interneetiilleen dhabamu shashamanirraa fardaan gulufee odeeffannoo qaamaan waajjiratti sii fida baabura horee hararraa dhufee sii fida haalaan hojiin laafaa fi OMN'if hogguu hojiin laafiif kan immoo caalaa keessatti argame uummata tajaajila OMN'ifis injifannoodha uummata Oromoodhaafis injifannoodha jeetii yaada. Gaariidha sillachuu hedduu galatoomaa namoonni hedduutoo asini gara interviewuutti dhufin dura websaayitii keenya yookiin feesbuukii keenya irratti
gaaffii qabdan jedhee gaafadheen ture hedduu gaaffiin kan gaafatantu jiru isaan keessaa kan akka Lakiim Hakim egaa maqaa Feesbuukiti Abdii Aliyyi Dadar Biyya Dada Jibril Jamal Muhammad Jeelan Bashir Ahmadii fi kan biroos gaaffii hedduu gaafataniiru. Egaa gaaffii isin gaafattanii keessa buusee waan dhiyeessanatti fakkaata. Yoo akka isin gaafattanitti barbaadanitti isin dhiyeessuu baay'ee na of galchaan jedha. Mee Profeesara Mohammad dhumarratti deebii gabaabduudhaan kana websaayitii keenya Feesbuukii keenya ilaalan jira. Profeesar Mohammad yoom galuu kan jedhu gaggaafatu maal deebiftu? Tun gaaffii hedduu gaariitii beekta an eegaan biyyaa bahe amata 41 yoomin galaa really amma dura biyya deebuuf opportunity hedduun qabaachuu ture dhugumaan siinjaa ananqaan danda'u waan kijibaan dubbadhu odoon ummanni keenya galgalaa ganama dhuma'aa jiranuu dantaa mataa kiyyaati jedhee biyyattiin galu jedhee gaafaan Fulbright scholarship harkadhee projectiin irratti hojjedhu projectiin haqa ammatti hin fixinillee jiru kan hin dhiiseen qabaa guyyaa tokko yogguu lolli ummata keenya irra deemu kun karaa qabate ummanni keenya nagaan gaafa jiraate biyya dhaqee biyya teenya laalee researchii kiyyalleef na gargaara achi dhaquun kiyya hedduu na gammachiisa ammoo boruun dhaqaa yoo iftaan hin dhaqa jechuun nama rakkifti eenyu beekaa haalli haaraan dhalatee dhaquunis ni danda'amti amma immoo hanqa ammatti riili dhugumaan siinjaa hanqa ammatti yaanne maaliif Jaafarree fo'aan nama dulloome an akaakoo Jaafarii beeki inni gaafa ijoollummaa ni jarjaranii anammaa wanni na jarjarsaa takka illee hin jirtu yoo biiti teenya ummanni keenya nagaan jiraate dhaqanii ummata ifii keessa ummata ifii ilaalanii wajji gammadanii wanta godhuun hedduu gaarii guyyaa tokko rabbi yoo umrii hin jiraanne numaan dhaqa jeetiin abdii godhaga gaafii teetillee hin deebifne but ammoo yoo haalli biraa uumame you never know. Gaarii dhagaa gamarra dhumaatti dhufnee dhiyaannee jirra amma haadii Junaidii teeknishaaniin keenya sirbuma jalqabnee fidnaa kanaaf sammamni nu qopheessutti Jaafar Alii egaa namoota mootummaa kana deeggaran keessaa tokko jettee kanaaf mootummaan kun immoo namoota deeggaranii kottaa nu gargaara warri biyya alaa kan jedhu jira. Gara biraatiin immoo namni baay'een kan kaasu Jaafar yeroo ati asirratti baate reediyoo Harariiti kan kaasan yeroo baay'ee. Jaafar Alii yoom deebi'ee reediyoo Harar faana hojjeta kan jedhu jira. Jaafar yoom gala? An miilli tokko biyya na jira amma miilli tokko ala jira malee miilli tokko biyya na jira. Yeroo gabaabaa keessatti biyya galee ogummaa kiyyaan uummata kiyya tajaajiluun barbaada. Projektii kiyya keessaas tokko reediyoo Harar. Ifiifillee amma Harar galeetiin akkas hojjedhaa jechuu baadhu. Wanni sun seena qabeessaas reediyoo afaan Oromoo kan duraati biyya san keessatti. Akkuma afaan Oromootu kan duraati jechuun Moqaadishoo irra jira kan afaan Oromoo jedhee himu. Kan Moqaadishoo sun afaan Oromoon jiru. Afaan biraati jaa. Afaan Oromoo jedhee ka dubbatu reediyoo duraati. Kanaafuu guddina afaan Oromootiifis dammaqa uummata keenyaatiifis qoodan laafaan ta'een gumaachee reediyoon sun siidaadha. Siidaadha. Reediyoo san qofaa miti ijaarameen akka afuran qalloo fa'aan bakka deebuu qaban. Waltajjii isaatti dirree dhawaadhaatti seentara isaa deebuu qaba. Wanni akkasii hojjetamu qaba. Bu'uura qabsoota naati. Afuran qalloon deebuu qaba. Maccaa fi tolmaan finetti reediyoon Harar bakkatti. Kana projektiin keessaa tokko kanarratti waan hin danda'uun hin godha. Ammoo waan miilli tokko biyya na jira qophiidha jechuudha. Obbo Darajjee waan akkasitti da'uume Ayyee. Hajaatiyyaan keessa himadha
waldaa Macaa Tuulamaa boordii jira as Washington laal namni duraan biyyatti pirezidaantii waldaa Macaa Tuulamaa ka ture ka qabamee hidhamee waldaan sunis cufamee qabeenyi isaa cuftunuhu wanta ta'e torban shan moo jaha dura biiroo federaalaa dhaqeeti akka oofisa bannu nu hayyamaa je'ee gaafate. Namtichi jiru nama warra nu bulchaa ture sani biiroon sun isaanumaan qabamtee jirti. Arrabseetichirraa deemsise hin banamu je'eeni achirraa deemsise. Sanirraa hafneeti xalaayaa takka katabne. Xalaayaan sun Prime Minister Dr. Abiy harkaan itti kenname. Obbo Lammaa Magarsaatis harkaan itti kenname. Waniin jechuu barbaadu Macaa Tuulamaan waldaa civic organization ka ummata keenya gargaaru waan biraati miti ummata keenya ka gargaaru. Profeesar otoo sin fitin rakkina sagaleeti jira jedhu dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni mee yookiin sin cuftan yookiin mahadii gara keetii waan nu sirreessitu jiraate Profeesar irra deebi'u gara dhuma Jaafar fixirratti kan sagaleen rakkina godhate jedhani dhiifama Profeesar sagalee waan hin dhaga'amneef irra deebi'a. Rakkoota kalleen qabu anillee waniin jechuu barbaade haajaan keessa bahuu barbaade waldainni Macaa Tuulamaa 1963 ijaaramee 1967 itti cufame zamana wayyaanee banamee ture booda wayyaaneenis garagalteeti cufte. Cufuu qofa kan hin ta'in qabeenya isaa cufaahuu warasanii maaleenii isalleen baankii keessa jira. Waldainni sun akka banamu namni duraan pirezidaantii ture torban shan moo jaha dura biiroo federaal biiroo civic organization jala deemu dhaqeeti xalaayaa katabee akka nu hayyamtan barbaanna banuu barbaanna je'eeni arrabsaniitichirraa oofan. Namni sun har'aan tana as Washington jira jidduu tana biyya deebi'aa huyi. Anyway yogguu Prime Minister Abiyyi fi obbo Lammaan biyya tana dhufan xalaayaa katabneeti xalaayaan sun harkaan itti kennamte isaan lachuttu kooppiin itti kennamte tullaal silaa waan kadhaan barbaachifne gabaabdutti maal jechuun barbaada civic organization biyya san keessatti dimokiraasiin Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti karaan bal'achuu dandeessu yoo civic organization adda addaa jiraate dimokiraasiin civic organization malee guddachuu takka illee hin dandeessu. Macaa Tuulamaan maal godha ummata keenya maddii dhaabbatee gargaara karaa dandahuun nama madaawe ammaan tana kalemoo dheengadda ummata keenya ka dhume san karaa qabeenyaatiinis karaa cufaanis maddii dhaabbachuu barbaachisa. Maalin jechuu barbaada warri har'aan tana paawur irra jiru hedduu laaftuu waldaa Macaa Tuulamaa civic organization ka rakkoo Oromoo galgalaa ganama jala deemu kana rabbii ja'a Finfinnee keessatti biiroo akka qabaatu Oromiyaa keessatti bakka adda addatti biiroo akka qabaatu dagalee isinii ta'a isin gargaaraa bar rakkoo keessan xiqqeessa ummata keenya mobilaayiz godha tanuma yoo dhagahan akka rahmatu nu godhan jechuu barbaadeeti. Hedduu naa galatoomi takka guyyaa tokko irreechaa qopheessu jirra ammaan tana September 30tti qopheessu jirra guyyaa tokko akka warra boordii keessa jiru interview gootu siin gaafadha rabbi jiru. Rakkoon hin jiru Profeesar kana wanti nuti yoo hordofnee irratti hojjennu ta'a isinis hedduu galatooma. Egaa akkuma yeroon sin gaafadhu anas gara keessatiin atis yoom galtaa jedhanii tarii egaa Jaafar gaafa ati deemtu egaa wajjiniin marsaa lammaffaatti deemna. Jaafaris kanan bare namni reediyoo Harar keessatti baay'ee beekamaa ta'e
kanaaf gallee reediyoo Hararis Finfinneetti gadi wajjin hin dhaabna anis dhiyeenyatti dhangala jedhee nabdadha. Egaa sillachuu yoo nama meeshaa isin gargaaru barbaadan ni jira. Hedduu gaariidha. Yeroo gabaabaa keessatti dhugaadhumatti waamichan isiniin godhe kabajanii dhimma gurguddoo irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif Profeesar Mohammad Hasan akkasumas Gazexeessaa Jaafar Alii hedduu galatoomaan jedhan. Atillee fayyaade galannee silaa bilisummaan dhiyaatte galannee mirga uummata Oromoo haa ta'u. Hayyee anis hedduu galatoomiin jaa obboleessa kiyya hedduu galatoomaa sagalee uummata keenyaa taatanii rakkoo uummata keenyaa galgalaa ganama ibsuu keessaniif hedduu galatoomaa. Hayyee. Irratti xiyyeeffatee rakkoo daangaa Oromiyaa irratti mul'atu akkasumas dhimmoota biroo kaasuudhaan kan mari'achaa turre Profeesar Mohammad Hasanii fi akkasumas Gazexeessaa Jaafar Alii wajjin ture. Egaa qopheesse kan dhiyeesse ani Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Maadii Juneddiin wajjin ture. Sagantaa biraatiin walitti deebina nagaan nutti tura. Isi waamti harmeen